simadha. Isa qofa miti qubsuma isaa biyya Jarmanii kan godhate qabsaa'aan keenya Abdoo Qaadii Abbaa Jabal nu keessa jira hamilee annu simadha. Kabiraas hedduu qabna. Daayireektar olaanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Muhammad Abdoosh nu jidduu jira hamilee annu simadha. Yaa hunda maqaa dhaheen deemu qabsaa'onni keenya gameeyyiin of qolchaa gaadha dhalatu qubeetii hedduu isaanii hin beeku hedduu nu keessa jiranii hunda isaaniitu wal takka hamilee annu simadha. Kanatti aansuungaa haasawa waltajjii banuudha kan nu godhu obbo Bantii Galataa gara waltajjii tamee nu simadha. Hedduu galatooma. Egaa fuula kana eega silaatii ilaalaa jirtu. Waan nu obsitaniifis baay'ee isin galateeffanna galatooma. Jawaar keenya baga nagaan nu dhufte. Ammas irra deebi'een maqaa keessaniin baga nagaan dhufte ittiin jedha. Egaa nama dubbiin isaa mi'aawu dursanii dubbachuun yeroo baay'ee nama rakkisa. Utuu haasaan dheeressin gara Jawaarii isa dabarsaa isa dura garuu wareegamtoota Oromoo bifa adda addaatiin Oromiyaa bilisoomsuuf Oromoo kan ammoo mataasaa ol qabuuf dhiigi isaanii kan dhangala'e lafee isaanii kan caccabe lubbuun isaanii kan bade isaan hundumaatiif illee yaadannoo sammuu ni goona haala tokko hundumti keenya bakka jiru lafaa ol kaanee wareegamtoota keenyaaf akkasuma jaallatamaa aartist goota keenya Hacaaluu Hundeessaa dabalatee warra Oromoof jecha dhiigi isaanii dhangala'eef yaadannoo sammuu ni goona al tokko bakka jirtanii akka ol naa kaatan kabajaa isin gaafadha. Hedduu galatoomaa Nooraa Nuuftaa galatoomaa. Egaa obsi keessan baay'ee guddaadha baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Obboleessa keenyaafini sagantaa kana banuu barbaada. Isa dura egaa qabsaa'onni keenya har'a jiran bu'aa qabsoo kaleessaati. Qabsoo kaleessa eegale walirkaa fuudhaa tarkaanfachiisaa asiin gahanii har'a Oromoon bakka murteessaa irra jira. Yeroo kanatti moggaarraa deemaa dhufee Oromummaan siyaasa Oromoo kana bakka murteessaa irratti kaa'ee jira. Oromoon waan jedhutu jaallannus jibbinus Oromoon waan jedhutu murteessa biyyattii kana keessatti biyya keenya keessatti jechuudha. Kanammoo waan jaallanneef utuu hin taane haala dhugaa jirutu akkas godha. Qabsoo as ga'e kanaafi namoota baay'eetitti kufee lubbuu baay'eetitti bade waan baay'eetu ta'e Oromoo hunda dararame inni kaan qe'ee irraa buqqa'ee inni kaan immoo waan adda addaa waan safuudhaaf illee dubbachuun nu malleetu irra ga'e. Har'a waan kana hundumaa mo'ichaan akka goolamnuu fi har'a immoo qabsoo isa taanu tarkaanfachiisuudhaaf bu'aa guddaa warra buusan keessaa Jawaar Mohaammed yeroo kanatti isa hangafaadha. Kanaaf hedduus jaallanna jenneesti waa akkaataatti jaallannu mee haa ibsamu. Baay'een Jawaariin yeroo jedhan eessa referensiin isaanii Oromoo First isa jedhu irraa eegala jedhu sirrii ta'uu danda'a anis akkas nan jedha. Warri gara biraan immoo lakkii akkas miti VOA irratti yeroo baay'ee dhagahaa turre miti akkas afaan Amaarimmaa afaan gaafa dubbatu Oromoo walleen fakkaatu gurbaan kun baay'ee tokko beekumsaas dansaadha jedhanii haasa'u. Sirrii anis kanaanis nana mara. Isa duras sagantaalee adda addaa irratti ni argina. Yeroo tokko immoo hooggantoota amantaa walitti qabanii gaafa haasa'an maal jedhe dubbate Jawaar
mirgi amantii kan kabajamullee mirgi Oromoo yoo kabajamedha kan jedhu dubbatee ture. Namni tokko isa rifeer godha anis nan godha. Garuu dhiyoo waggaa 4 fuula duraa waan gara biraa tokkotu riferensii koo jijjiire. Isheen immoo maalidha kana duwwaa isinii himeetanii jaallatamaa keessan isinii dhiyeessa. Xalaa waggaa 13 tokko umuriin ishee waggaa 13 tokko fuula feesbuukii isaa irratti maxxansee ture. Bara Singaapuriin ture dargaggummaa isaatti Saawus Isteeshiyaa gaafa baratu haala ijoollummaa sana keessatti siyaasa Oromoo waan fakkaatu fuuldureen Oromiyaallee maal fakkaachuu akka dandeessu nama tilmaamuu danda'e nama raaguu danda'e sadarkaa umurii dardarummaa sana irratti hamma kana fageenyaan siyaasa Oromoo hubatanii fuuldura tilmaamuu raaguu danda'uun kennaa Waaqayyoo irraa yoo ta'e malee beekumsa qofaan hin ga'u jedhee nan amana. Kanaaf namni kun referensii keenya hundumaa diigee gara ijoollummaa isaa naannoon itti dhalatee guddate bakka inni waameellee hin quufne naannoo dhummukaa sana ta'uu danda'a jedhuun nan yaada. Kanaafuu galatoomittiin jenna amma obboleessa keenyaa fi sagantaa nan bana hundumti keessan bakka jirtanii dhaggeeffachuu dandeessu. Isa booda immoo sagantaa gaaffiif deebii itti fufna. Egaa wal kabajaan jaalalaan obboleessa keenya waan inni dubbatu dhaggeeffanne waan isaa isinii nuun galle waan gaaffii qabnu immoo kabaja walii qabnu kabaja Oromummaatiin gaaffii keenya gaafachuu dandeenya. Jawaar keenya waltajjiin kan keetii siif gadhiiseera ulfaadhu fayyaa ta'in siin jedhaa kabajan. Itu nabarin saya malah maafi hundun arah utara. Apa naik lah yo ngapsan namu buat tadi. Nafi wahai tu kes dapat re. Kajir Walmart. Nagola garre hedun si yade tu re. Magala te sambari tu kana sedu yade. Amni kun irra guddaan galatooma jechuufi galata tarabbi irraa eegal umraa deemeeti rabbi galateeffannee san booda rabbitti aanee ummata jiraami rabbi ummataaf dannee bire anaaf rabbi ummataaf hin dhugaa hanga namni tokko kophaatti hiriira ba'utti socho'aa akka turtan hedduu sagalee nu ta'a akka turtan quban qabaa. Hedduu galatoomaa warra biyya isin keessa jirtaniitis kaleessa irraa kaasee galateeffataa turre seenaatara moo member of parliament keessan Andree Kaleetiin wajjin ture nama jabaa Swedish jabaa Oromeeffattanii jirtanii yeroo takka nu galateeffadha Andree. Magaalota keessa yeroo deemu yeroo baay'ee wanni deemuuf illee wanni hamilee naa kennus wanni hamilee nama buusuu danda'u hedduu jira. Wanni magaalaa takka irraa takka deemuun si dhoorgee dhiisii eeggal si goosiftu hedduu jira. Garuu galma keessa hoggan seenuu tokko kan hedduu hamilee naa kennu waa lama tokko ijoollee bobboochuu tana. Akkuma yeroo hedduu jee bilisummaan qabsoofnuuf sirni demokiraasii qabsoofnuuf tan nuti itti fayyadamnu miti. Biitiin jaawwinu san nu booda dhufti. Dhaloota nu boodaatiif dhufti. Kanaaf hoggaan ijoollee xixiqqoo bobboochuu iyyitee nu jeetan argu what is the purpose? Purpose nuti qabsoofnu ijoollee kanaaf ta'u hoggaan argu hamilee kiyya akka abdiin horadha jechuudha. Kalammataa manguddoo hoggaan arguudha. Qabsoon tun nuun hin eegalamne dura abbulama abbasadi turte. Gameeyyii qabsoo ijoollummaadhaan qabsoo kana keessa seenanii allallee osoo abdiin kutin qabsoo kana cichanii jiran har'as hoggaa abdiidhaan ta'anii nama dhaggeeffatan hoggaan argu hedduun hamilee horadha. Jara san keessa tokko obbo Baqqalaa Jiraataati. Obbo Baqqalaa beekuun ooltan
qabsaa gamees hoggana kaafaa yeroo dheeraadha sababa hoggansa kaafaa keessatti kennaa tureen dhiibamee biyya kana jiru jechuudha. Obbo Baqqalaa Jiraataa jechuun isaanii warra akkanaa kanaan nu bira jira jechuudha. Jaal Bobbaasaa Gadaa immoo ni beeytanii amma duras gaafa nuyi dubbadhe gaafa nan ijoollee an Bobbaasaa Gadaa naman se'uun ture nama natti fakkaatu ture leencuma goofaree qabu natti fakkaata ture jechuudha. Maaliif osoo maqaa isaa fi warra biraa hambisaa soolee fa'aa dhaga'uu baadhe an takka astamaariin ta'an ture siyaasattuun seenu takka naggaatee ta'eetiin buna jala fiigee achumaan tujjaaree hafa ture jechuudha. Gaafa nu ijoollee maqaan isaa Karaggaa Turoobaa fa'aa Aslii Oromoo fa'aa hedduu dhaga'ama ture. Kanaaf hoggaan namoota akka Bobbaasaa fa'aa akka Obbo Baqqalaa Jiraataa fa'aa hoggaan argu aariin an qabus gaddin an qabus narraa bada. Maaliif gama tokko ijoollee wachuun dhagaya gama kaanii manguddoo har'as osoon ifatin yoo manguddoon tun osoon ifatin har'as cichanii nu bira dhaabatan nuti warri arii nu qabuu dandeenyu dheessinoo jalaa ba'uu dandeenyu warri lafaa dhufaa lafaa cufaa maaltu nu dadhabsise jeetin xiiqii keessa seenee hojiitti seenaa jara kana rabbi umurii nu haa dheeressu hedduun isin arguu kiyyate hedduun gammada. Fuuldura kiyya immoo hiriyaa warra Walaayitaa tokko qabnaa gameessa cimaa na biraa dheessee as dhufe wajjin paartii ijaarree filannoo 2020tiif qabsaa'uuf qophaa'aa turre silaa innillee kaseenu baasii akkuma lama na dura baafatee deeme baga wala garree waggaa tokko warra Walaayitaa uummanni Walaayitaa qabsoo dhugaa godhaa jira dhugaa isin jaa mirga hiree murteeffannaa isaaniitti fayyadamanii naannoo mataa ofii jaarrachuudhaaf qabsoo godhan keessatti roorroo irra ga'een hedduu isaanii bulchiinsa isaanii osoo lafin ummata ajaa'ibaati. Opposition hanga bulchiinsatti xiqqaa amma guddatti tokkummaadhaan osoo qabsaa'aa jiran tarkaanfii irratti fudhatame yeroo gabaabaatti gaafiin isaaniis deebi'ee mootummaa naannoo isaanii akka argatan abdiin qaba. Ummata Walaayitaatti illee hin irraanfatina Oromoo. Maaliifi uummanni sabaaf sablammoonni biyya sanii kan nu jiran cunqurfame kan nu jiran dhiibame hedduu jira. If qofaaf osoo hin ta'in sabaaf sablammoota biyya saniifis akka qabsooftan isin gaafadhaa ummata Walaayitaa bira dhaabadhaa jechuun barbaada. Isin bira jiru. Akeenyi duula kanaa inni lammataa waa'ee nagayaati. Ummata miidhamaa jiru keessattuu rakkoo miidhaa ajjeechaa hidhaa jumlaa ganamiinsa waggoota lamaan kana nurra ga'e irraa kaanee hoggaa laalle yeroo kanatti waa'ee nagayaa dubbachuun namoota hedduuf akka liqinfamne hin beeku. Namoota hedduu waan narraan eegin akka ta'e hin beeku. Haa ta'u garuu mana hidhaas teenye erga hidhaa baanes baafnee buufne manguddoo biyyaa wajjin hayyuu biyyaa wajjin warra biyya bulchu wajjin warra isaan irratti qabsaa'aa jiru wajjin dippiloomaatota wajjin if wajjiinis haasoyne rakkoo biyyi teenya keessa gaheef furmaanni waaraa kan dhufuu danda'u gara nagayaatti yoo deebine qofa jenneeti kam kaane jechuudha. Rakkoo hedduu isinitti himee jira. Isinuu nagaaraan beeytanii rakkoolee biyya sanii tarrisanii fixuun baay'ee nama rakkisa. Oromiyaanis Itoophiyaanis rakkoo akka amma keessa seentee takka keessa seentee hin beektu. Ilmi namaa akka waggoota lama sadan dabre kanatti dhumetti biyya sanii dhumee hin beeku. Lola waggaa 30 Eertiraanii fi Itoophiyaan waliin godhan sanirra dabalannee shibbirii dargii yoo walitti daballe lakkoofsi namoota dhumanii ka waggaa 3 kanaatti dabre. Imagine nama waggaa 30 probably 40 1960mootaa fi hanga 91tti lola bal'aa godhame san caalaa amas 2-3 keessatti Tigraayitti, Amaaraatti, Affaaritti, Beenishangulitti, Oromiyaatti namni dhume irra baay'ata jechuudha. This is tragedy. Buqqa'iinsa ilma namaatiin hoggaa fudhanne addunyaa irratti tokkoffaa jirra jechuudha. This is disaster. Kanammoo kanutti fide akkuma dheengodde jee rakkoo siyaasaa biyya sanii ta akka dhakaa osoo gangalattu dhufte kaleerraa barachuu dhabnee akkuma kaleessa akkuma Hayila Sillaasee akkuma Mangistuu akkuma Mallasaatitti har'aas humnaan furraa angoo humnaan qabannee turraa yaanni kiyya qofatu ka Rabbi irraa gadi bu'ee kun ka sheeyxaanaati yaanni jedhu gara wal waraasaatti nama galchee jira jechuudha. Keessattuu Oromiyaa keessa har'a yoo laaltan
waan hedduu nama gaddisiisu agarra. Jaalbobbaasaa Nasirreessu danda'u dongore lola keessa ture lolee lolchiisee beeku. Lola keessatti seera lolaatii jira. Hanga danda'ametti siviiliyan uummata nagayaa qusachuudhaan jira. Oromiyaa keessatti yeroo ammaatitti qaama wal lolu waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Abiy qofa miti kan wal lolaa jiru. Wal lola kanaan caccabiinsa seeraatii fi law and order irraa kaka'uun namni keenya rakkoo guddaa keessa bu'ee jira. Namni ajjeefamu akkasaamu bira dabree manni isaa irra gubata. Karaa deemee galuu hin danda'u. Ni saamama. Waan koman ta'e yoo maatii keessan gaafadha. Keessattuu Shawaa Lixaa Wallagga Gujii keessatti yoo fudhattan saamichi sadarkaa ammaan deemaa jiru naggaadeen naannoo sanii akka baddu godhee jira. Fakkeenyaaf tokko yoo fakkaatee dhufa 200,000 sirraa fuudha. Shariin isaa immoo dandatii mootummaa fakkaatee dhufa warra obootiif 200,000 kannite naaf immoo 400,000 fuudhisiin jaa 1,600 naggaadee irraa fudhate jechuudha. San qofaa miti. Tokko dhufeeti keessattuu waan yoo dafnee ofirraa dhaabne malee hammaataa dhufu nama butu. Tokko dhufeeti ani waraana kana siin jaa fuudhee jaartii ta'e obboleessa kee keessattuu warra waa qabu kana fuudhanii butanii dho'isan 1,500 kafaltu malee si hin ganni nu jedhan si gadi hin dhiibnu jedhan. Hoggaa inni 1,500 fuudhee gandarraayis gosarraayis fuudhee kanne ka mootummaa fakkaatummoo dhufe mallaqa warra bosonaatii kennite siin jaa dachaa si gaafata jechuudha. Dheengadda durriyyeen Oromiyaa rakkiftee hin jennaan namni iyyuu jira. Durriyyeen Oromiyaa rakkiftee jirti. Ilmi namaa bahee galuu hin dandeenye. Qonnaan bulaa sangaa tokko dhufeeti tokko irraa fudhate sangaa tokko. Kaan immoo isaaf kanneen akka biraa irraa fudhate. Kuni wal waraansaa miti. Wal waraansa waraanni Marrootii fi Abiy takkaashii malee godhaa jiru jidduu durriyyeen naqamtee jirti. Dargaggeessi mannaaraadha wal guuruudhaan qawwee fudhatee nama cinqutti jira. Uummata Oromootiif qabsoo yoo ka jennu taate kana dubbachuudha qabna. Isinitti hima kun immoo hammaataa deema. Ani biyyoota baay'een qoradhe, biyyoota baay'een hubadhe. Wal waraansi waan tokko immoo amanaa fudhadha. Oromiyaa keessa gam lamuu ka wal fixaa jiru ilmaan Oromooti. Kana jechuun kiyya ka aarsu yoo jiraate haa bobo. Dhugaa lafa jirtuun isinitti hima. Lachuun immoo karaa sirriitiif lolla jedhanii deemaa jiran. Waraanni biltiginnaadhaa aangoon Oromoo galte akka Oromooti akka hin baaneef loluu jiraa siin jira. Waraanni bilisummaa Oromoo hireen Oromoo qabsoon Oromoo butamte akka Oromootti hin galche jeetu lola. Ilmaan abbaa tokkoon ilmaan obbolaa tokko wal lola kana keessatti diinni gamaa gamanaa jidduu seenee haala hamaa uumaa deemaa jira jechuudha. Kun akka biyyaatti rakkoo keessa seenne daran ka Oromiyaatiitu hammaataa deema. Maal balleessine jedhan? Uummanummaan kun maal barreesse? Waggaa 50 booda haara galfachuu hin qabu. Maal wanni jechuun jiru? Warri Tigraayitii fi warri mootummaa federaalaa wal lolanii gara lolaatiin tokko tokko mo'achuu dadhabnaan ummanni addunyaa itti iyyee lola dhaabanii gara haasawaatti seenanii jiran. Ummanni Tigraay gargaarsa argataa jira. Gammachuu irraa qabna kanarraa. Oromoon gargaarsa argachuu hin qabu, haara galfachuu hin qabu. 1.5 million people nama miliyoona tuqaa tokko shantu Oromiyaa keessa buqqee jira sababa waraansa kanaatiin. Namni irraa dubbatu hin jiru. Namni gargaarsa geessuuf hin jiru. Duuba nuti duula kanarratti isin qofaa miti. Mootummoota biyyoota Awurooppaa hedduu dubbifnee jirra gara Ameerikaa illee. Wanni jechaa jirru maali? Rakkoo kaabaa fuurra jechaa ta Oromiyaa keessaa dhiifnaan ibidda mana tokko qabsiisanii ka biraa mana tokko irraa dhaabtanii ka biraa qabsiisaa jirtanii. Akkuma uummata kaabaa ka Amaaraa ka Affaariif ka Oromiyaatiif ka Tigraayiif gargaarsi dhaqu uummata Oromiyaatiifis dhaquu qabaa jechuu jirra. Dhaquu qabaa jenna. This is not a joke. Waa ilma namaa haasa'u jirra.
gaagaanni oromiyaa keessa jiru ummata gubus na umeetani miskiina namu irraa haasofne dhumaatii namaas ni dabala kufaatii diinagdeetis ni dabala kara kana deemnaan harki biyyoota alaa naannoo sanitti dantaa isaanii dheessifachuu dabalaa waan deemuuf boru osoo barbaannee araaramuu hin dandeenyu arruma lola dhaabne osoo daran waliin fidhe osoo biitiin jiine osoo ummanni addan facaane yeroo dheeraa duraa fudhatanitti himaani amma lolli dhaabateemi ummata Tigraay fi ummata Amaaraa deebisanii walitti fayyisuun laaftuun taatu amata lama dura hogganoota Tigraay fi hogganoota Amaaraa itti wayiwaachaa yeroo turretti araaramuun laaftu turte maaliifi gaafas walitti mufii qofaat ture arra dhiigaan halki namaa badee jira gadoon hamtuun seentee jira it will take us years to reconcile the two society oromiyaa keessatti of eeggannoo cimaa barbaachisa waa hedduu dalaynee jirra oromummaa tana deemnee jaaruudhaaf oromiyaa jaaruudhaaf lolli kun itti fufnaan garuu waan abboonni teenya waggaa 50 xaaran nuti isaan gageenyu dandeenyutti tattaafannetu diigama mootummaanis ka jennuun hin dandeessu jennee ni jiru ka jedhamne waan biraatiif miti bara karaan itti deemtan karaan sirna federaalizimii itti diiguudhaaf deemtan saraan sirna abbaa irree itti jaaruudhaaf deemtan isiniifis mootummaa hin cimsu biyya tanaas akka isin barbaaddanitti jaaree badhaadhina hin fidu diigamiinsa fidaa hin ta'u jennee dura dhaabannaa hidhamne wanni sodaan hin hafne mootummaan tun amma the current Ethiopian state takka hanga ammaa laaffattee hin beektu mootummaan kan isin jechaa jiru the state sirni kun rakkoolee hedduu biyya sanitti uumaa dhufaa jiru mootummaadhaan kan jennaa jirru si gayaa utubaan aga dhiiban qaba aga dhiisan qaba amma booda karaan qilee malee amma booda karaan badii malee amma booda karaan wal fixiinsa malee sirni abbaa irree mootummaa humnaan jaaramus Itoophiyaan dullattiin humnaan dhuftus hin jirtu jennee jalanneetti himnaa jechuudha. Humnoonni mootummaa kanaan qabsaan Tigraayitti haa taatu, Beenishaangulitti haa taatu, Gaambeellatti haa taatu, Oromiyaa keessatti haa taatu dhiphina dirree siyaasaatiitu bosonatti isaan galche. 2018 yaadattanii waggaa qeerroon jijjiirama fide. Humnoonni dhiibamanii biyyaa bahanii fi bosona galan hundi mootummaa kanaa hiree kennuudhaan sirni yaadeeg ka ummata kan dhiibee isaan baasisuun ka'ee amma booda qawween osoo hin taane ilaaf ilaameen ni mari'anna jedhanitti biyyatti galan bosonaa ba'an dirreen dhiibamnaan namni bosona akka gale kanaaf mootummaan kan jechaa jirru ni gayaa humnoota qawween si dura dhaabbatan wajjin gattaayi mari'adhu waliigalaatii lola nurraa dhaabaa furmaanni siyaasaa biyya furmaanni rakkoo diinagdees taate siyaasa biyya sanii mariidhaan malee maraatanii dhufuu hin dandeessu kan ammoo uummanni keenya deeggaruu qaba jenna dhaamsi nuti ummata keenya daasporaati biyya alaatti jiruuf qabnu akka kaafaawottis akka mataa kiyyaattis biyyi teenya rakkoo guddaa keessa jirti aarii guddaa jira ta'us mootummaan karaa nagayaa kan fudhatu taate dubbii teenya osoo nagayumaan furannee irra nu wayyaa tana daran wal madeessuun saba keenyaas ummata keenyaas barbadeessuu waan danda'uuf hamma dandeessanitti hamma dandeenyetti qaamonni hundi dubbii isaanii furmaatan akka fidan deemaa jenna ummata biyya alaatiifis dippiloomaatota biyya keenya jiranis mootummoota biyya alaa dhaynee dubbisaa jirruttis ergaa nu dabarsuun ifa akkuma reefu isin jedhe mootummoonni hedduun deengatti dubbadheetiin jiru mana hidhaati hoggaa laalaa turreetti waan nama gaddisiisu agarra akka waan biitii teenya dirree kubbaa taatetti akka qaamonni wal waraanan maanchistarii fi arsenaal ta'aniititti
kun dhagaa itti kan nagamaa gamana kun harka dha'uudhaan hamila kan naafi ture jechuudha. These are our people biyya teenya uummata keenya bara. Nuti Oromoon keessattuu nuti Oromoon rakkoo nurra gahaa turte ni beekna. Sirnoota dhufaa dabra irratti kan qabsaa'aa turre sirnoota dhufaa dabra irratti kan qabsaa'aa turre ajjeechaa fiidhaan akka nurraa dhaabatuuf saamicha akka nurraa dhaabatuuf kanaaf immoo mootummaan nu taatu filannee mootummaan nuti filanne sun immoo imaammata diinagdee isaa ta'u nu bocee hiyyummaa bara baraa keessaa akka baanuuf hiyyummaan amma biyya san keessa jirtu akka taateen beektu ni beektan maatii keessanii maallaqa ergaa jirtanii hiyyummaan amma jirtu namni kiraa kafaluu hin danda'u nyaatee buluu hin danda'u dur hojjetaan mootummaa baadiyyaarra namni dhufee bira taa'ee itti barata akkasiin hedduun keenya akkasiin baranne arri hojjetaan mootummaa ifiifuu nyaatee buluudhaaf abbaa isaa qonnaan bulaatirraa xaafiin kiishaan dhuftiif jechuudha. This is disaster jechuudha. Kanaaf rakkoo kana keessaa bahuudhaaf wal mari'achuun irra wayyaa karaa hunda laallee jirra. Kana alatti deemnaan hangama kiyyaan qaama rakkoo biyya sanii ta'uun barbaadu. Qaama hiraar saba keenya irratti itti fufsiisu ta'uu hin barbaadu. Hamman dandeetti hamma beekumsa xiyyaatitti sirna amma duraa san keessaa bahuudhaaf tattaafadheetiin jiru. Garuu wal waraansa ilmaan Oromoo jidduutti godhamu keessatti wal waraansa barbaachisaa hin tahin keessatti hirmaachuudhaan gadadoo haawwan Tigraay gadadoo qonnaan bultoota Amaaraa fi qonnaan tiifattoota Affaar dhumaatii saamicha uummata Oromoo irratti godhamu keessatti hirmaachuun barbaadu. Hangan dandeetti beekumsa qabuun dhageettii fi beekumsaa fi beekamtiin qabuun siyaasaan biyya sanii karaa qabattee wal waraanuun dhaabbatee rakkoolee waraansatti nu galchan san mariidhaan ummata biyya alaatis gargaarsifannee mariidhaan furuu irratti yoo kadeemu taate waan beenu gumaachuudhaaf qophii. Lakkii lolaan itti malee ga'ee mootummaa yoo ka itti deemu taate immoo si haa baasu jennaan jechuudha. Malee nuti jeequmsa keessa hin baraanu. Hin baasu immoo kana sirriitti waan hubannuuf hin baasu jennaa. Kanaaf uummanni keenya ka Sweden bu'aa nagayaa ni beektan. Bu'aa nagayaa uummanni keenya kan shawaa lixaa keessa jiru, shawaa kaabaa keessa jiru, wallagga afran keessa jiru, gujii lamaan keessa jiru, booran keessa jiru. Ganamu waggaan waajjira kiyya dhaqu ganamu manguddoota tarrifamanii na eegan, haawwanitti tarrifamee na eegan. Akkaanaan waa godhuufii danda'utti an qawween ajajuun qabu. Akkaanaan waa godhuufii danda'utti rabbii mootummaattis ijoollee waraana wabboottis nu haasa'i haa araaramanii araaramaa jenna nutis araaramaadha. Wanti haawwan Oromoodhaa barbaadan wanti abboonni Oromoodhaa barbaadan qonnaan bulaaf daldalaan wallagga keessa daldalaan hin hafne jarra. Kuma lamaa fi 19 gaafina bakkalaan dhayinu daldalli qabbanaa eegalee ture. Garuu daldalaan achuma ture. Amma daldalaan irra jireessi godinoota reefu Sinjee keessa jiru kun saamicha ajjeechaa dheessuudhaan dukkaana isaa hoteela isaa dalagaa fi dhiisee dhoortoodhaan Finfinnee jiraata jechuudha. Qonnaan bulaan takkaa midhaan facaafachuu hin danda'u. Ka facaafate immoo deebisee haammachuu hin danda'u. Kun maal uummanni keenya maal why do we deserve uummanni keenya maal kana keessa jiraachuu qaba. Kanaaf lolli kun dhaabbachuudha qaba. Hunda dura kana mootummaatu dhaabuu qaba. Mootummaan dirqama guddaa kan qabu mootummaadha.
mootummaan rakkoon biyya sanii humnaan osoo hin taane mariidhaan qofa akka furamtu fudhachuudhaan qaamota akkuma Tigraayitti eegale waraana bilisummaa Oromoo wajjinis humnoota bilisummaa Beenishaangul wajjinis gadi taa'ee ilaafilaafeedhaan mari'atee biyyattii karatti haa deemsu jennetti yaamna. Isinillee waamicha kana akka deeggartan gaafannaa. Galatooma. Amma gaafi deebiidhaan nama shan keessa lallabaa fuudhe. Anaaf Ahmad fuudhaa barbaachisaa. Maayikiin deddeemuun qabda. Maayikii socho'uu ni qabdaa. Maayikii socho'uu adda bakkuma jiran kanneen. Amma itti suudhaan sagantaa gaafiif deebii qabna jaaroo wajjin nama shaniin kan gaafannu ta'a. So maayikii asii qabna Ahmad asii keessa jiranitti nama shaniif carraa akka dhutaa jechuudha. Ahmad. Nama shan daawwatu nama fudhatu nama jedhamu hayyaa fi goonu asirraa nama shan asitti nama shan saara asirraa nama shan asitti akka beeru baata salphii hayyaa Ifama, aku sejauh itu. Bakal jadi Ahmad, lakkoofsa kenniifi. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غلطوما دوران درسي أيه أبوليس كنا علما كنا جوارين بقرب بيارك ديناتي سباسي جنة isinillee baga gammaddan Oromoo goota keessan nama jaalala rabbiin namaa kenna jira namni namaan kennu rabbii khaaliqaan namaa kenne rabbi ammallee jaalala si haa dabalu
namni namaan kennu nama hojjete rabbiif nama biratti illee jaalatama jiran ani waan jedhu gaafis guddaan qabu obboleessa keenya Jawaariin Oromoon ni ifaajji yeroo hedduu gartee mootiin itti duuti itti dhiigdi itti buqqifamti ani waan jechuu barbaade gaafiin kiyya manguddooleen si dura jiranii atis hedduu waa qorattee waa'ee biyya namaallee qorattee hedduu beeyta waan jechuu barbaade ani cubbuu maal qabnaa Oromummaan tuni akka manguddoo irraa dhageessee fi akka ofii qorattellee maal maaf deemnee hulaa afotti yeroo hunda kufnaa maali badiin kennaa dogongorri Oromoon dalayde jira tokko kalammataati mariidha jette marii malee biyyiti suni Oromoonis sablamnoon illee yoo mariin geggeeffame malee biyyi suni nagahan argattuu jette ummata kanaa wajjin hangam itti amanta ummata kan ummata namaan quudhine ati har'a akka Oromoo ilma Oromoo tokkootti jarana namaa quudhuu qabna sadarkaa namaa qooda namaa kaa'uu qabna Oromoo hedduu warri nu dura hangaftoonni qabsoo Oromoo as keessa jiran hedduu ifaajan yeroo hunda deemnee kufaa turre ni argina waan jechuu barbaade gawaa ummata kanaa wajjin mariin nagaa geggeeffamee biyyiti suni nagaa hin argatti jettee hagam takka itti amantaa maalirraa ummata obbidiyoo kana ummata kana maalirraa amantii abdii guutuu qabdaa jechuun barbaade gama amantii islaamaatti yoo as deebine laa yuldagul mu'minu fi hujrin marrateen argamaan rabbi namni rabbitti amane boolla takka keessatti yeroo laman iddamu jaan ifaajeen teetu karaa mayte Oromoon si wajji ifaajjee xiqqaa guddaan si wajji ifaajjee itti dhiidee dhiigni qeerroodhaa lafa badee atis beekumsa kee bakka feete jiraachuu osoo dandeessu Oromo saba kanaaf qabsooytee waan gaarii fiddee ummata kana amantee harka keeysee har'allee carraan kun isillee mudate ummata kanaa wajjin ammallee akkamitti deebitee abdii hagam guutuu takka irraa qabdaa nageenyi biyya sanitti hin dhufaa kanuma jechuun barbaade waan na dhageeffataniif galatooma. Ifam wajjin warri gaafii gaafachuu barbaadan hundumti keessaniyyuu yaada keessan gaafasatti gaafii makofatti gaafasa gaafii gaafadhaa daqiiqaa galatoma Oromiffaa sirriitti hin danda'u nan dhaggeeffadha nan katabaas nan dubbisaas garuu dubbachuu na dhiba sirriitti so afaan Amaariffaan gaafadha duraan dursee baga lubbuudhaan jiraatte baga wal agarreessa itti aanee እኔ በትግራይ ኮሚኒቲ ተወክዬ ነው የመጣሁት ምክንያቱም እናቴ ከትግራይ ነች አባቴ ኦሮሞ ነው ኦሮምኛ ካደኩ በኋላ ነው ተማርኩት አምስት ጥያቄዎችን ልከዋል ኮሚኒቲው መጀመሪያ ኮሚኒቲውን መወከል አልፈለኩም ነበር ግን በጣም ስላሳዘኑኝ ያው ይዤ መጥቻለሁ አምስቱ ጥያቄዎች እንደዚህ ይላል አንብቤ ራሴን ያመንኩበት ነው ያመጣሁት ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያ የባለድርሻ አካላት ያካተተ እና ገለልተኛ አካል የሚመራው እውነተኛ ሀገራዊ ውይይት ከሌለ ወደፊት ልትራመድ አትችልም ይላሉና እርስዎ በዚህ ላይ ምን አይነት ሐሳብ አለዎት የመጀመሪያው ጥያቄ ነው ሁለተኛው በትግራይና በኦሮሚያ የተፈጠረው ግጭት በሰላም መንገድ ለመፍታት ያለውን ጽኑ አቋም እናደንቃለን ሆኖም ይህ እንዲሆን ምን የተለየ እርምጃ ያስፈልጋል ብለው ያስባሉ ስዊድንስ እነዚህን ጥረቶች በምን መልኩ ልትደግፍ ትችላለች ወይም ስካንዲኔቪያን ሀገሮች በምን መልኩ ሊደግፉ ይችላሉ ብለው ያስባሉ
ለምሳሌ እኛ የተጠናከረ ማዕቀብ እንዲኖር ጫና ለማድረግ እንፈልጋለን። ይህንን እንዴት ያዩታል የሚል ነው። ሌላው ሶስተኛው ጥያቄ ባለፉት 18 ወራት ከባድ የሰብአዊ መብትና የሰብአዊ ወንጀሎች ተፈጽመዋል። ይህንንም አምነስቲና HRW የተባለው ገለልተኛ ድርጅቶች አስታውቀዋል። ለምሳሌ በአዲስ አበባ ያለው በመንግስት የጅምላ ረሃብ ጦርነት መሳሪያ መጠቀም፣ በትግራይ ተወላጆች ላይ የሚፈጸመው ወንጀል የዘር ማጥፋት ሊሆን ይችላል ተብሎ ይገመታል። ይህ ሁሉ የሚመለከተው UNHCRC ምርመራ ተጠያቂነት፣ ተአማኒነት ያለው ሂደት ከሌለ ረዘም ያለ ጊዜ የሰላም እጦት ሊያስከትል ይችላል። ይህንን እርስዎ አመለካከት ግጭቱን እንዴት መፍታት ይቻላል ብለው ያስባሉ? ግጭቱን ለሚያደረገው ጥረት ለማስቆም የሚደረገው ጥረት እና ተጠያቂነትን በምን ሚዛናዊነት አስተካክሎ መሄድ ይቻላል ብለው ያስባሉ? የግሎትን አስተያየት እንፈልጋለን ይላል። ባለፈው ጥቂት ዓመታት በኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰቱ ግጭቶች የፌዴራላዊ ስርዓቱን ባህሪ ጭምር በኢትዮጵያ ክልል አቅጣጫዎች ከፍተኛ ቁርሾ መኖሩን አሳይቶናል። ፍጥጫዎቹ እየሰፋ መምጣቱ ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ በፌዴሬሽን ውስጥ የትግራይ የወደፊት ዕጣ ፈንታ ምን እንደሚሆን አናቅም። ስለ ወደፊቷ የተረጋጋ ኢትዮጵያ እይታ እርስዎ ምንድነው ያለዎት አስተያየት? ምን ይጠብቃሉ? ትግራይ እንዴት ትቀጥላለች ብለው ያስባሉ? የተደረገውን ሁሉ አይተዋል፣ ሰምተዋል። የስዊድን መንግስትስ እንደዚህ ፌዴሬሽኖቹ እንዳይበታተኑ ወይም ሌሎች ምዕራባውያን ይሄን ቢያደርጉ ብለው የሚያስቡት አስተያየት አለ ወይ? ከኛ ጥረት ውጪ ማለት ነው። ሌላው የመጨረሻ ጥያቄው በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው ግጭት ዋነኛው ተዋናይ የኤርትራ መንግስት ነው። የኤርትራ መንግስትን ጉዳይ ደግሞ ውስጣዊም ውጫዊ ነው ብለዋል በኢንተርቪው ላይ። ይሄ የግል ጥያቄ ነው። እንዳጋጣሚ እኔ ኤርትራ ውስጥ ነው የተወለድኩት ያደግኩት እስከ 10 ዓመቴ እና የኤርትራን ጉዳይ የተለየ ቁርሾ አላቸው ከሚባሉ ሰዎች ቢሆንም ግን እንዳገር የኤርትራን የውስጥ ጉዳይነት እንዴት ነው የውስጥ ጉዳያችን ነች ያለችውን ይሄንን ማብራሪያ ከርሶ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ስላየሁት በጣም ደስ ብሎኛል። የ3 ዓመት ታናሽ ኖት። እንደ ታናሽ ወንድሜ በጣም ነው ምሳሳሎት እና እግዚአብሔር ይጠብቆት። አመሰግናለሁ። Año. Cuma dapat. duraan dursee assalaam ani haa dhufu obboleeyyan keenya hunda keessanuu baga nagaan dhuftan duraan dursee assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu baga nagaan dhuftan obboleeyyan keenya hunda keessanuu Jawaar obboleessa keenya hayyuu keenya baga mana hidhaa qaalatti keessa baga rabbiin fayyaa nagaa fi fayyaa jahan guutuun mana hidhaa keessa si gabbaase yoo ati nuuf jiraatte abdii qabnaa waan jettee Oromoo furmaanni Oromoo ni forma jeetiin abdii qaba kalmaan jaa rabbi umrii si haa dheeressu rabbi si haa jiraachisu nu jiraadhu amata kuma sin jedha gabaabse.
Eenyu ga'a? Khalid isaan? Hanumaan argee lolli ijaagaa yeroo lammaatti fara karka baasa. galatooma daraan akan nu keessaniif balessa keenya Johaar baga rabbiin mana hidhaa san keessa rabbi si baaseen siin jaa kanatti ani gaafii tiyya bara hunda eegalle nu jennaa xumurri qophii too yoomii gaddaa wanni amma deemaa jiru kuni rakkoon kan argamte dura bu'oota irraa immoo ummata shaabii irraa rakkoon tun kan argamte wanni guyyuutu murtii teenya durarraan geenye boodaran nu deebisaa oolu dura bu'oota jidduu jirti moo hawaasa keessa jirti taraadhaan kan baaftanii ta lammada obboleessa keenya xiinxalaa barreessaa Yaayaa Bashirii inni nama qabsaawaa nama cimaa nama beekamaadha Oromoo firii lamatan Iswiidin keessa jirtu akkamitti waliin nu qabdee tokko goruu dadhabdee sinjaa galatooma. Wanti deemfamne jawaabni egaa fi gaafatamuu fi sirriitti dhagee deebisu adaramaa loonii wala qoshee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دران درسه مكانكو جوهر من جلما بيا فلان درارفه موجو كيا بغباتي دادا كيا بغرب سباسي دادا كيا بغناغان لفته سنجرا. itti aansee hawaasa akkana bareedu hawaasa suudiin kanallee galatoofachuu barbaada asumaan mana naa osoo soyxanii gaarii natti fakkaata an gaafii guddaallee hin qabu gaafii nan qabu Itoophiyaan jiidee namni martinuu argaa jira abbaa jiisee namni martinuu ni beekaa moggo nagaya jaalatta nagaa barbaaddaa nagaya ati barbaadduuf rabbi achisiiteessee achisi baay'ise nama afaan qabutti namni waa dubbata Itoophiyaan afaan hin qabdu hayyuu nyaachuu malee Itoophiyaa afaan qabdutti namni dubbata ati nama nagayaati Itoophiyaan nagaa hin beektu nama nagayaa nyaachuu malee Itoophiyaan nagaya hin barbaaddu Itoophiyaan oytee afaan gaggaragalee Itoophiyaa oytee afaan gaggaragalte tan akkamitti ol deebiftee waa keessa buufta ka itti aanu hawaasni keenya si jaalata akkaan si jaalataa akkaan si jaalata atilleen akka hawaasni si jaalatu ni beekta rabbi ija hawaasa keenyaa irraa si hambisu hawaasni keenya baay'ee diigamee jira bakka hawaasni diigametti ammallee ifaa jeente gad deebiti hawaasa diigame kana akkatti ijaartu akkaataa itti ijaartu osoo nu ibsite gaariidha galatoomaa isu hawaasni suudiinillee galatoomaa hayyoonni martuu galatoomaa isiniin jedha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh obboleeyyan dhiifamaa wajjiin yeroo marsaa lammaffaa dabarru dhiira takka dhalaa takkarraa fuunaa nama hedduu harka ol qabaa nama harka ol qabu hunda arguu hin dandeenyu dura san dhaabbannee kanuma ijji dura nu garteef carraa kanneen akkasitti taawwan walii gallu. Achi oofin halatu. Deebisuu fedhaansi. Itti dabalaa. Gaafii itti dabalamuu. Nama lama. Gaafii lama dubartoota keessaa fudhanna.
warra luuliyoo irraa dhufee warra kana galatoom dillee jiru amadu hin gabaabdu wallahi gowwaa maayikii argateen taarra galatooma oromoo carraa kanaa kannoo keessaniif obbo Jawaar Mohammad duraan dursee baga rabbiin harka diinaatii si baaseen siin jaa umriin dheeraadhu horii burii umrii tante hanqaasii duraa sitti nizaabiin rabbiin siin jaa kanatti aansuudhaan oromoo oliin kaayikna kanatti aansu wanni niin jechuu barbaadu silallattu ogguun akka dubbii ilaalu ilmi tokko maali abbaan tokko ilmaan isaa ogguun ibiifi itti himatan deemee barra deemaa boofirraa dhorkaa injuu tunisiin tanuma ilmaan kan keenurraa dhorke oggu jedhan abbaan wanni isarra jiru isinirraa hin dhorkadhaa dhiifama tahaa ijoollee nama san nutti hin tuqinaadhaa huma jaa abbaan ilmaanin tuntanu abbaa qayroodhaa waan taateef jecha saniifuu akki silaa agartee yoo rabbii keenya biraan taatu diina birraa itti dhorkuu qabanii fi diinni itti ummata oromoo beekamaa kabajamaa shanyii maayikuurii shanyii dahabaa ta'a addunyaan fakkeenya irraa fudhattu tana itti irraa sodaatu godhuudhaaf qayroodhaa fi qarreedhaa fi dubartoota oromoodhaatii fi manguddoo oromoodhaatirra jirtii jechuudhaan barbaada hedduu galatooma baga jiraattani baga jiraanne baga wal agarre Jawaar Mohammadiinis jechuudhaan barbaada kanatti aansee akkuma obboleessi keenyaa hojii na duraa dubbii fixee gowwaa maayikii harkate nan godhin Itoophiyaa caccabxuu tortortee gootootan oromoodha jeynoota oromoodha har'a kasilaa biyyaaf tolu addunyaa guutuu warra bulchu warra nurraa nyaate wajjiniin akkamitti ol kaaftee utubaa Itoophiyaa tortorte saniin gadi dhaabdu eessaa fidaniiti gadiin dhaaban duutee huyi qarre jirti qarre booda ol baafna jennee booda deemnee yoo booda kufne beeyna tanaafuu ani akka yaada qiyyaadatti waan hin jechuu barbaadu yaa Jawaar keenya gaafiidhaan qaba amma bohaarsaa osoo hin ta'in Itoophiyaa dullattii sanii wajjiniin walit jaaramneeti tokko taana jechuu barbaaddeeti moo Oromiyaa miidhayduu laliftuu magariisa jiitu addunyaan beeytu tana gadi dhaabneeti Itoophiyaan jala jaaramti kana jechuu barbaaddeeti wooma lamaan kana addanaa baase obboleessa kiyya hedduu galatooma maaliif jennaan ummanni oromoodha ummata fakkeenya irraa fudhatanii ummata oromoo gartee yoo rabbii keenya biraan taate ummata sabaa sablammiin jalatti jaaramtu malee ummata nama jala jaaramu miti waan san taateef ati boonaadha booni oromoodha mataa ol qabadhu oromoo si booda jira oromoo taatee dhalatte akkuma duraanuu jettee kakatte sanitti oromoo taatee duutaa jechuudha sirni caccabaan tortoraan ammaan tana gartee yoo rabbii keenya biraan taate ol qabna jennee jala kufuudhaaf jala oriinu kun yooni fiifi ol dhaabnes akkuma jaarraa abbaa gadaatuu dhaame saniiti sinna qanqarroodha qabaa hin beekan jee gartee karaa nagaya hin beekan abadan keenya hogguuni fiifi hayyee je'ee ol seene ittuma lafaa kaayan oromoo wanni kana miidhamtuuf garoomina isiidhaatirraa garoomina isiidhaatii fi qabeenya isiidhaatiin addunyaan guutuun hinaaftee ka irra bobba'utti jirtu ka gargaarsa gartee sabaa sablammiin biraatii fi addunyaan biraatiin laayillee dhawaa isaaniitiif dhumaatii isaaniitiif gubaatii isaanii hoggusuu dirmataniif oromoo wanni dirmachuu fi dhaban qabeenya isiidhaatii addunyaan quudhuu fi dadhabdee jechuudha waan san taateef nuti oromoon iftaanee buluudha barbaanna iftaanee yoo erganne malee hin ergamnu kana booda hin ergamnu dhumnee dhabamna malee dhumnee
dadhabamna malee hin ergamu namni isinirra gaariidhaan jiru alhamdulillahi eega dhumtanii nuu deebitanarra samirree bar qeensa cirannee bar guyyaa Hacaaluu Hundeessaa ajjeesa sakkaan jee akkami voltaanaan Itoophiyaa tortortuu akka Hacaaluu Hundeessaa sannurraa nyaat iji akka yoo rabbii keenya biraan taat aboo himneeffinna sii dura gootota meeqa kagartee atilleen gartee dhaadattuun sanillee warra nyaata Itoophiyaan tun waniin ani akka yaada kiyyaatitti saniifu sanuti Oromoon saba bal'aadha saba guddaadha maaliif akka wal dhiibna waan takka qabna lafa takka qabna maqaa tokko qabna abbaa tokko irraa dhalate ilmaan Booranaa Bereentooti maaliif wal dhiibna wanni irratti wal dhiibnu hin jirtu sabni waraana hin qabne sabaa miti sabni waraana hin qabne sabaa miti wanni dagartee Oromoon sodaatamtuun waraanaan bichaadha waraana bilisummaa Oromoo bira akka jirtutti Oromoo yoo dhaabbatte halkan takka gabrummaan nu dura bultu tanumaan dhaamaan waan san taateef ati labsi nagaya labsuun haqa keeti Oromoo maal turre jirare warra jiru isaanii beekaa tanaafuu obboleessa kiyya awwaaniin isinii dhaamu tanaati galatooma horaa bulaa beebana nuti Oromoodha Oromoonii fi Oromiyaan dhiiga ilmaan isiidhaatiin ni bilisoomti arraas taanaan boruus taanaan nuti Oromoodha inuma bilisoom diinaaf gadin jennu abbajjan diinaaf gadin jennu tan hedhaa galamura galatooma obboleeyyan yeroo sagantaa gaafiiti malee sagantaa yaadaatii miti daayirektii akka gaafitti nuu ceetan isiniin jenna sagantaan yaadaatiis booda gara marraan jirtu jecha laal nama kana alagaadha kana okay okay kana gannamis jawaab bagana ganuuf tajaajila gaaffii kootti carraa kana waan alaataniif galatooma jawaab dura gaafa isaa turte ani kanan hidhamnee fi kan rakkina arginee fi wanta nageenya barbaannee fi nagaadhaan aasaadhaan walitti dhumneef jennee dura dhaabbanneef mana hidhaa gallee jette har'a ishii erga akkas ta'e ati har'a rakkina kana hundumaa argitee waggaa lama guutuu hidhamtee erga baatee har'a maaltu dhumnaan mootummaan kun wajjin maal haasoftee argitee wayin maal irratti olii galteetu har'a nageenyaan duratti itti adeemna jettee yaada kana fiduu dandeessa. Eessaa fidde yaadi kun eessaa dhufe? Lammaffaa immoo waaboon har'a maqaa balleessiidhaan maqaan isaan balleessanii ajjeesaa jiru jedhamanii maqaan isaanii badaa jiran isaan yerooti mana hidhaa keessa turte wabii uummata Oromoo ta'anii dhaabbataniiru. Ituu isaan hin jiran ta'etti ijoolleen Oromoo kanaan duras baay'een du'aniiru amma har'aattis du'aa jiru. Ituu isaan hin jiran ta'etti wabiin uummata Oromoo amma kanatti iyyuu eegamee hin jiru ture. Nuuf amma gaafa yaadu'an poolitikaa Itoophiyaa keessatti akka Oromoo kan ka'ee jiruuf kan naqee jiru hin jiru jedhee yaada. Kana kan godhe immoo waaboodha. Oromoo kan biliseemsu afaan qawwee fi qawwee bichaadha jedhee yaada. Aktii eessaa akka fidde akkanaaf ibsituun barbaada. Sí, basura.
akkam xiqqoo ofirraa buqqaaftanii dura gaafii keessummaa irraa ka'eef gaafii warra irraa ka'ee deemseetiin sanboota teessanii deebi akkasii bunaas keessummaaf dura kennanii bire kanaaf gaafii warra hawaasa Tigraay irraa ka'e inni deebii kenna እህቴ አመሰግናለሁ ባለፈው 2 ዓመት 1 ዓመት ተኩል በትግራይ ህዝብ ላይ የደረሰው በጣም የሚያሳዝን የሚያሳፍር ነው ያ ጦርነት ፈጽሞ መሆን ያልነበረበት በሁለቱም ወገን የተዋጉትን አቃቸው በአመራሮቹ ለማስቀረትም ከፍተኛ ጥረት አድርገናል እንደ ድርጅትም እንደ ግለሰብ they did not see it coming ያ ጦርነት ገና 2018 2019 የቃላት ጦርነቱ ሲጀመር ወደ አካላዊ ጦርነት እንደሚያድግ ግልጽ ነበር ከሁለቱ ወገን ያለው አመራር ግን ይሄን ባለመረዳቱ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በትግራይ ህዝብ ላይ ቀጥተኛ ጉዳት በተቀረው የሀገራችን ህዝብ ላይ ደግሞ በተዘዋዋሪው ቢሆን ከፍተኛ ኪሳራ ነው ለኔ ትውልድ ለኛ ትውልድ ትልቅ ውርደት ይሄ በአብይና በደረጃው ላይ ብቻ የሚተው ሳይሆን ከኔ ጨምሮ በአሁኑ ትውልድ ያለ አመራሮች ከ50 ከመቶ ማናልፍ የፖለቲካ አመራሮች ተወያይተን ተነጋግረን ተደራድረን ማስቀረት ባለብን ግጭት ይህ ጦርነት ፈንድቶ በትግራይ ክልል ብቻ ሳይሆን በአማራ ክልል በጣም የሚያሳዝን ፍጅት ውድመት በአፋር ክልል በጣም የሚያሳዝን ሰቆቃ ደርሶ this is really shame ከደህንነት መውጣት ባለብን ጊዜ ተደራድረን የሚያስማማንን የሚያቻችለንን ከዚህ በፊት የነበሩ ቁርሾችን ቁስሎችን የሚደበቅ አይደለም ከዚህ በፊት በነበሩ ስርዓቶች ውስጥ እኔ መመጣበት የኦሮሞ ማህበረሰብ አንቺ መመጣበት የትግራይ ማህበረሰብ የአማራው ማህበረሰብ አፋር ሶማሌ ወላይታ ሁሉም በተለያየ ደረጃ ቢሆን ስቃውት ነበር እነዛን ቁስሎች የምናድንበት ጠባሳን የምናብስበት ጊዜ ላይ አዲስ መከራ በህዝባችን ላይ እንዲደርስ ማድረግ it is shame is big shame በጣም አስነዋሪ ነገር ነው በጣም ነው ማዝነው ይሄንን ደግሞ በእስር ቤትም እያለን ቶርቸር ለኛ ማወቅ የነበረባቸው የምሁራን ማወቅ ያለባቸው አመራሮች በግልጽ ወጥተው በአንድ ብሔረሰብ ላይ ጄኖሳይድ ሲያውጁ ስናይ ምናከብራቸው አብረን የተማርናቸው ሰዎች ስናይ እንኳንም ታሰርነን ያለው ሼኪው ቄሱ ትልቁ ትንሹ ወጥቶ ውድመት በሚያውጅበት ዘመን ውስጥ መኖር በጣም ነው የሚያሳዝነው ለዚህ ነው አሁን ትንሽ ተስፋ ያለኝ ቢያንስ በሚዲያ የሚነዛው የዘር ማጥፋት የመጠፋፋት ደምስሰው ውቀጠው ጨፍልቀው ሚዲያ ስትከፍሉ ከሌላ ዓለም የመጣ ጠላት እንደምንዋጋ ይመስል ይሄናል ብርጌድ ወደ ደመሰስን እከሌ የሚባለው አመራር ደመሰስ ነው የሚለው ፕሮፓጋንዳ በመቆሙና ተጨባጭ ስራ እንኳን ባናይ ስለ ሰላም መሰበክ መጀመሩ በሁለቱም መንግስታት በሁለቱም በክልሉም በፌደራል መንግስትም በሌሎችም ማየት ለኔ it's huge relief ምን አይተህ ነው ለሚለው ጥያቄ ምን ተስፋ ነው በኦሮሚያም የሚነሳው ጥያቄ ነው እኔ ጦርነቱ መቆም በተወሰነ ደረጃ መቆም አካላዊ ጦርነቱ ብቻ ሳይሆን የቃላት ጦርነቱ አስነዋሪ አሰቃቂ የነበረው የቃላት ጦርነት መቆምና መነጋገር መጀመሩ ትልቅ ነገር ነው የሚያዋጣውም እንደኔ መቀሌም ላሉት ፍንፍኔም ላሉት ወንድሞቼ የምመክረው ልዩነት አለኝ
ህወሓትን ታግያለሁ፣ የታወቀ ነው ታሪካቸው። ብልጽግናን ታግያለሁ፣ ታስሬያለሁ። ሁለቱም ህወሓትም ብልጽግናም በህወሓት አመራር ስር የነበረው የኢትዮጵያ መንግስትም በብልጽግና አመራር ስር ያለው የኢትዮጵያ መንግስትም ባልደረቦቼን አስሯል፣ ገለዋል። ንዴት አለኝ። 2018 በፊት የኢህአዴግ ስርዓት ሳይፈርስ ለውጥ እናምጣ፣ ለደረሰብን በደል፣ ለደረሰብን ግድያ፣ እስራት፣ ዘረፋ ሂሳብ ወደ ማወራረድ ሳይሆን ያለፈው አልፏል፣ አዲስ ሀገር ወደ መገንባት እንሂድ ብዬ ስወተውት የነበረው ባለፈው 2 ዓመት የመጣው ፍጅት በሀገራችን እንዳይመጣ አሁንም ቢሆን ከእህቶቼ ቅድም የሚነሳው ንዴት ልቤ ውስጥ አለ። I know a lot more than what you guys know። ነገር ግን ከእንግዲህ በቂም መሄድ፣ ከእንግዲህ በእልህ መሄድ፣ ከእንግዲህ ስኮር ሴትሊንግ ሂሳብ ለማወራረድ መሄድ የበለጠ መውረድን፣ አዲስ ቁስልን፣ መፈራረስን ስለሚያመጣ የዲያስፖራ ማህበረሰባችንም ሆነ ሀገር ቤት ያለው ማህበረሰባችን የሚበጀው ሰላም ነው ባይ ነው። የሚበጀው ሰላም ነው። የትግራይ ክልላዊ መንግስትና የፌዴራል መንግስት አሁን የደረሱበት ደረጃ የሚያስመሰግን ነው። የእርዳታ መቀጠሉ መጨመር አለበት፣ ግን በቂ አይደለም። በፍጥነት ውይይታቸውን እያጠነከሩ የኤሌክትሪክ ሰርቪስ መጀመር አለበት፣ የቴሌኮም ሰርቪስ መጀመር አለበት፣ የባንኪንግ ሰርቪስ መጀመር አለበት። ረቆ ትግራይ ጅሩ ዝርት ማፋን ሮሞቴ ትግራይት ከበለያ ጅሩ ህየሰ ባዲያቲ ሚ ሆጀታ ሞቱማት ሚሊዮነር ታናስ ትግራይ ከይሰት ያረ ገርጋርሳን ጅራታ ባንክ ከይሰ ማለቀ ባፈቱን ከባ ትግራይ ውስጥ ዛሬ እርዳታ እየደረሰበት ያለው የከተማው ህዝብ ነው፣ የመንግስት ሰራተኛው ነው። ሚሊዮነር ራሱ ከሆነ ገዝቶ የሚበላው ነገር የለው። ባንኪንግ ሰርቪስ መጀመር አለበት፣ የኤሌክትሪክ ሰርቪስ መጀመር አለበት፣ የቴሌኮም ሰርቪስ መጀመር አለበት። በዚህ ሴንቸሪ አንዱን የሀገራችንን ክልል ቆርጦ ይሄ ማድረጉ ትክክል አይደለም። እነኚህ ሰርቪሶች መጀመር ለህዝቡ ነፍስ መታደግ ሲሆን ፖለቲካውን መታደግ ነው። ምክንያቱም እነኚህ ሰርቪሶች ሲጀመሩ ኮንፊደንስ ቢልድ ያደርጋል። ያለው አመራር ለመደራደር የሚያበቃው የፖለቲካል ካፒታል ይኖረዋል። ይሄንን ለእናንተ ብቻ ሳይሆን ለዲፕሎማቶቹም የምንነግራቸው ዛሬም እዚህ ሀገር ያገኘዋቸውን በየቦታው ያገኘዋቸውን ይሄንን እኔም አላደርገው ግን መቀሌንም ሆነ ፊንፊኔን ደግፌ ጦርነትን አልደግፍም፣ አላባብስም፣ አያዋጣም ብዬ ስለማስብ አያዋጣም። ብዙ መከራ ደርሷል፣ ብዙ ስቃይ፣ በተለይ በእናቶቻችን ላይ በእህቶቻችን ላይ ብዙ መከራ ደርሷል። በትግራይ ብቻ አይደለም፣ በአማራ ክልል፣ በአፋር። ለዚህ ነው ብዙ ሰዎች ሰሜን ነው የሀገራችን ክልል ስል ለምን እንደዛ ማለት ጦርነቱ ትግራይ ላይ ይጀምር እንጂ ከዛ በኋላ በመስፋፋት የጦርነቱ አካል ባልሆነው የሲቪሉ ማህበረሰባችን ላይ ከፍተኛ ጉዳት አደርሷል። ይሄ ጉዳት መጠገን አለበት። ጦርነቱ መቆም አለበት። ጦርነቱ መቆም ብቻ ሳይሆን ወደ ጦርነቱ ያደረሱንን ጉዳዮች በመደራደር በመወያየት በመነጋገር ወደ መፍታት መሄድ አለብን። እመኑን፣ ይሄ ጦርነት ከቀጠለ ለትግራይ አይጠቅምም፣ ለአማራ አይጠቅምም፣ ለአፋር አይጠቅምም፣ ለኦሮሞ አይጠቅምም። ተያይዘን ነው የባሰ ገደል ውስጥ የምንገባው። ከሲሪያ እኮ የእግር ኳስ ሜዳ አይደለም። ኢትዮጵያን የእግር ኳስ ሜዳ ተፋላሚ ኃይሎችን እንደ አርሰናልና እንደ ማንቸስተር እያደረጉ ከውጪ የሚያበረታቱን ከውስጥም ራሱ በተለይ የኛ ኢንተሌክቹዋል ዲያስፖራ ያለ ኢንተሌክቹዋል መጠንቀቅ አለበት። we are talking about people። ቁጭ ብሎ ጦርነትን ማፋፋም አሸናፊ አይኖረውም። ቢኖረው ኖሮ አምና እናየው ነበር። የፌዴራል መንግስት ህወሓትንና የህወሓትን ኃይል ደመስሳለሁ ብሎ ሄደ፣ አልደመሰሰም። የህወሓት ኃይል ተነስቶ የፌዴራል መንግስትን ደመስሳለሁ ብሎ አልደመሰሰም። የሚደመሰስ ኃይል ኢትዮጵያ ውስጥ አይኖርም። የሚደመሰስ የሚወድም ህዝብና ሀገር ብቻ ነው። ስለዚህ የኔ አቋም ይሄ ነው ማለት ነው። የስዊድን ብቻ አይደለም የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ማድረግ ያለበት አንደኛ ኔጌቲቭ ሮል አለመጫወት ነው። የምነግራቸው ነው የምነግራችሁ።
አምና የነበረው የተለያዩ ኃይሎች የኛ ህዝብ ማዳበሪያ ነው የሚያስፈልገው። የኛ ህዝብ ፋብሪካ እንዲቋቋምለት ነው የሚፈልገው። በቀኝና በግራ ድሮን እና ታንክ ሃውዘር እየሰጡ እንዲያፋጁን አልፈልግም። በቂ ጦርነት አይተናል። እድሜያችንን ሙሉ የሀገራችን እንደ በሙሉ የጦርነት አንዱ ኔጌቲቭ ሮል እንዲያቆሙ፣ ሁለተኛው አንዱ ጋር ቆሞ ለሌላውም ማፋፋም ሳይሆን ባላቸው ተጽዕኖ በሙሉ ተፋላሚ ኃይሎች ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ መጥተው ህዝባችንን ከባሰ ሰቆቃ እንዲታደጉ እንዲህ ፕሬሸር እንዲያደርጉ ላክሊ አሁን ያ አይነት አመለካከት አለ። የእናንተ ሀገር ስዊድን ዋን ኦፍ ዘ ሞስት ፕሮዳክቲቭ የዴቨሎፕመንት አሲስታንቶቻቸው ይሁን ዲፕሎማሲያቸው ሰላምን ልማትን የሚያበረታታ የበለጠ እንዲያበረታታ ማድረግ አስፈላጊ። ከሰብአዊ መብት ጥሰት ጋር ተናስቶ ያነሳሽው ጀስቲስ ኤንድ ፒስ ሁሌም ተፋላሚዎች ናቸው። እንደኔ መጀመሪያ ጦርነቱን ማቆም መጀመሪያ፣ ቀጥሎ ወደ ጦርነት ያስገቡርን ጉዳዮች በድርድር መፍታት፣ ሶስተኛው እርቀ ሰላም ማውረድ ሪኮንሲሊዬሽን ውስጥ ወንጀል ለፈጸሙትና ለተበደሉት በምን አይነት መልኩ ነው አድሬስ የምናደርገው የሚለውን እንመጣበታለን። አሁን ላይ ግን ይሄንን እናስቀድም ካል አንፎርቹኔትሊ ካውንተር ፕሮዳክቲቭ የሚሆን ነው የሚመስለኝ። ቅድሚያ መሰጠት ያለበት በሰሜኑ ለጊዜው የቆመው ጦርነት መልሶ እንዳያገረሽ መረባረብ፣ በኦሮሚያና በቤኒሻንጉል ደም እያፋሰሰ ሀገር እያወደመ ያለው ጦርነት በአፋጣኝ ቆሞ ወደ ንግግር እንዲገቡ ማድረጉ የተሻለ ነው ባይ ነኝ። የትግራይ እጣ ፈንታ በፌዴሬሽን ውስጥ ምንድን ነው? የትግራይ እጣ ፈንታ የኦሮሚያ እጣ ፈንታ ነው። this is my view። የትግራይ እጣ ፈንታ የአማራ እጣ ፈንታ ነው፣ የአፋር እጣ ፈንታ ነው። እኔ አድጌበታለሁ፣ አጥንቼዋለሁ፣ አይቼዋለሁ። ከባድ ቢሆንም አድካሚ ቢሆንም አይደለም መደራደርና ማናገር ልናያቸው የማንችላቸው ግለሰቦችን ቢሆኑ ተደራድረን ተነጋግረን አዲስ ሶሻል ኮንትራክት ማምጣቱ የተሻለ ይመስለኛል ከሌላው መንገድ። ሁሉንም መክረናል። መገነጣጠሉም እንደማይወጣ አይተናል። ጨፍልቆ ብሔረተኝነትንና ብሔሮችን አውድሞ መቀጠልም እንደማይቻል አይተናል። ያልሞከርነው ኢፌክቲቭሊ ያልሞከርነው ዲሞክራሲያዊ ፌዴራላዊ ስርዓትን መገንባት ነው። ለኔ የትግራይ የሚባል ብቸኛ መፍትሄ ሊኖር አይችልም። የኦሮሚያ የሚባል የብቸኛ መፍትሄ ሊመጣ አይችልም። የሚችለው በተለይ ደግሞ የዛ ሀገር ግንባታ ውስጥም ክራይሲስ ውስጥም የሶስት ቡድን ልሂቃን ከፍተኛ ሚና አላቸው። የትግራይ የአማራና የኦሮሞ ልሂቃን። ሌላው ኮላተራል ዳሜጅ ነው ዛሬ ውስጥ። ይሄን ስል ብዙ ሰው ደስ አይላቸው በዳት ትሩዝ። እነኚህ ልሂቃንና ሌላው ልሂቃን ቁጭ ብሎ በመደራደር አንደኛ አብረን መቀጠል እንፈልጋለን ወይስ አንፈልግም? መቀጠል ከፈለግን በምን መልኩ ነው? የክልሎች ራስን በራስ የማስተዳደር ስልጣን እስከምን ድረስ ይሆን? በፌደራል መንግስት ውስጥ በምን መልኩ ነው? በምን ቀመር ነው የስልጣንና የሀብት ክፍፍል የምናደርገው? ምክንያቱም ከዚህ በፊት የነበረው አይነት አንዱ ቡድን የበላይነት የሌላው ጭቆና በኢትዮጵያ ውስጥ ሊቀጥል ፈጽሞ አይችልም። ከእንግዲህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ አምባገነንነት የአንድ ቡድን የበላይነት ሊሸከም የሚችል ጫንቃ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። this should be very clear። ይሄ ወሳኝ። ስለዚህ እንደኔ የትግራይ፣ የኦሮሚያ፣ የአማራ፣ የሶማሌ እጣ ፈንታ ከመቼውም በላይ የተቆራኘና መፍትሄም ሊመጣ የሚችለው በመነጋገርና በመደራደር ብቻ። በሌላው ግን አንዱ አንዱን አሸንፎ የሚመሰርተው ነፃ ሀገርም ያለ አይመስለኝም። አንዱ አንዱን አሸንፎ የሚመሰርተው የበላይነት የሰፈነበት ኢትዮጵያ የምትኖር አይመስለኝም። ከኤርትራ ጋር የተያዘው ጉዳይ
ሰሚ ዶሜስቲክ ሰሚ ፎሬን ለምን አልክ? የእኛና የኤርትራ ጉዳይ ያልተቋጨ ፍቺ ማለት ነው። ኢንኮምፕሊት ዲቮርስ። የኤርትራ ህዝብ ለ30 ዓመት ታግሎ አገሩን መሰረተ። ግን የኢትዮጵያና የኤርትራ ጉዳይ የሁለት ሀገሮች ሊኖረው የሚገባው በስርዓትና በስምምነት በህግ በተቋማት ላይ የተመሰረተ ግንኙነት አላቋቋመም። ግለሰባዊና ፓርቲ ነው የሆነው። ከ92 ጀምሮ 93 ኢንዲፔንደንስ ካገኙ በኋላ የመለስና የኢሳያስ የህወሓትና የሻዕቢያ ጉዳይ ነው የሆነው። ኢንስቲቱሽናላይዝ ማድረግ አልተቻለም። ያ ሄዶ ያን ሁሉ ህዝብ የቀጠፈብንን የ98ቱን ጦርነት አመጣ። ለ20 ዓመት ሁለቱ ሀገሮች የጠላትነት ጉዳይ ውስጥ ነው የገቡት። 2018 ከ2017 ጀምሮ ነው ለውጥ እየመጣ ስለሆነ በዚህ ለውጥ ውስጥ አንዱ መፍታት ያለብን የኤርትራን ጉዳይ ነው ብለን አስቀምጠን የገባንበት ብሉፕሪንቱን አስቀምጠን፣ አፈጻጸም ላይ ግን ችግር ተፈጸመ። ምንድን ነው የተፈጸመው? የኢትዮጵያና የኤርትራ ጉዳይ የኢትዮጵያና የኤርትራ አመራር ብቻ ሳይሆን የትግራይ ጉዳይም ስለሆነ የተጣላንበት የተባለው ጉዳይ የትግራይ ድንበር ጉዳይ ስለሆነ በትግራይና በኤርትራ መካከል ያለ ጉዳይ ስለሆነ ድርድሩ መሆን የነበረበት የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት፣ የኤርትራ መንግስትና የትግራይ ክልላዊ መንግስት መኖር ነበረባቸው። ያ ኤክስክሉዥን ችግር ፈጠረ። ይሄ ጦርነት እንዲፈጸም ከፍተኛ ሚና የተጫወተው ይሄ ሂደት ነው። ስለዚህ 93 ያደረግነው ስህተት እንደገና 2018 ላይ ደገም ነው። ስለዚህ የኤርትራ ኃይል እንደገና እንዲሳተፍ ሆነ። ስለዚህ አልፈጸምነው። ኢንኮምፕሊት የሆነ ጉዳይ ነው ያለው። የኤርትራን ጉዳይ እንደ ኬንያ፣ እንደ ሱዳን፣ እንደ ግብፅ ልናየው አንችልም። we have to be a realist። የኤርትራ መንግስትም ሆነ ህዝብ ስጋት አለው። ይበቀሉኛል የሚለው ስጋት አለው። ሴኩሪቲ እና ኢኮኖሚክ ኢንተረስቶች አሉኝ ይላል። እነዛ መደመጥ አለባቸው። የትግራይ ክልላዊ መንግስትና ህዝብ ስጋት አለው። በተጨባጭም አይቶታል። እነኚህ አድሬስ መደረግ አለባቸው። ስለዚህ የኤርትራን ጉዳይ እንደሌላ አይደለም ማየት ያለብን። ብዙ ነገሮችን መናገር ይቻላል። እኔ እንደኔ ኢትዮጵያ ሰላም ሳታገኝ ኤርትራ ሰላም ልታገኝ አትችልም። ኤርትራ ስጋት እስካለባት ድረስ ኤርትራ ለሰላሜ ስጋት አለብኝ ብላ እስካሰበች ድረስ ኢትዮጵያም ሰላም ልታገኝ አይችልም። መፍትሄው ምንድነው? እንደ ሁለት ሀገር የሁለትዮሽ ግንኙነቱን ኢንስቲቱሽናላይዝ ማድረግ፣ ስጋቶችን ማስወገድ የሚቻለው በግልጽ ተደራድሮ ተቋማዊና ህጋዊ መስመር ማስያዝ ነው ከሚለው የተነሳሁት። ስለጠየሽኝ አመሰግናለሁ። ሌላው እንግዲህ በስፋት ወደፊት እናምናብራራው ይሆናል። ተይሰሪቲ እንዴ ሲላ ተናዝ ነው ደገይ ሰኝ ኦሮሞን ጩቡ ቀባ ኦሮሞን ጩቡ ቀቡ ጩቡ ቱረድ ደለገ መለ ኦሮሞን አባርሳ ሲንቀቡ ሰቡማ በልጣቱ ረኮ አከና ከይሰ ገለ ጀረ ረቢቱ ደቺኑ ወዳሴ ኢልማን ሄዱሜሴ ሁጃሪ አዮኒ ቤከን namni ilmoo takka qabu fi namni ilmoo kudhan qabu wal qixa. Namni ilmoo kudhan qabu rabshaa hedduun mana keessa jiru. Waciinis guddoodha. Ilmoo kudhan qabaachuun abaarsaa miti. Kennaa rabbiin jedhanii ilmoon waan rabbiin nu kenneetu xiqqoo nu miidhu jira. Yeroodha fudhatti dhugaadhaa bakka hawwin hin geenye bikkarraa kaan immoo hin jirru. Rabbii fi wareegamtoota keessan galateeffachuudha qabdan. Oromoon bikkarraa kaatee hin jiru. Gameeyyiin qabsoo kana na sirreessuu danda'an. Bikkarraa kaan hin jirru. Bikkarraa kaane fageenya. Waggaa 50-60 dura bikkarraa kaane. Oromoof Oromummaan ittiin dhaadatu tun hin turre bara. Hin turre bara.
Islaamaa fi Kiristaanaa, Arsii fi Wallaggaa fi kanaat ture bara. Achirraa kaanee Oromummaa jaarree, Oromiyaa jaarree, qubee mada'isinee har'a bar sadarkaa baalatarraa nuun jaallarra geenye lafatti bar lafeen fidne kana beekuun barbaachisaadha. Bika garaa keenyaa immoo hin geenye maali garaan keenya ka barbaade Oromiyaa irratti abbaa taane Oromummaa teenyaan boonne qabeenya rabbi nuu kenne beekumsa barnootaan horanne imaammata gaarii baafne hiyyummaa amata amataan nurra deebitu akkanatti guddanne dhaabbeefa bishingaan guddanne bar bishingaa dhabnee buraanaa nyaachaa guddanne wina waa guduroo ar'aa sunuun jirtu hiyyummaan nurraan kaane nagayaan jiraachuu barbaanne bobbaanee galle nagayaan harkanne mootummaa nuu ta'u ta'u fakkaatu filachuu barbaanne mootummaa nuu ta'u hin qabnu hin filanne kanaafuu bikka irraa kaane hin jirru bikka yaannes bikka nun maltu bikka saba kanaaf maltu immoo hin geenye garuu immoo waan tokko hubachaa deema qabsoon haala qabatamaa bikka irra geesse sirriitti fudhachuu danda'uu qabdi. Zabana Haayila Sillaasee Orma irratti qabsaa'u ture. Zabana Ihaadeeg Orma irratti qabsaa'u ture. Zabana Dargii Orma irratti qabsaa'u ture. Amma jallaa keenya irra qabsaa'u jiru. Qabsoon jallaa Ormaat irra qabsaa'anii fi jallaa isiis irra qabsaa'an ni ulfaatti. Fakkeenya tokkoon isin himanna. Ormi dhufee lagagamaa dhufee horii kiyya yoo na jala haatee lagagama ba'e obboleeyyan kiyya adeerri kiyya hundi ana wajjin duulanii cafaqanii irraa naa fuudhan akkasii yoo immoo jallaan keenya kanummaan ummaa tiyyaa fi abbaa kiyya irraa dhalate horii kiyya fuudhee gabaa geessee gurra keessa dha'e irraa fuudhu waluma ta'an cafaquu irratti garuu adda hiraman akkasii this is serious. Keessa on deddeemee rakkoo jeetiin kanaaf jallaa keenya yoo dandeenye ni diriirfanna because dubbii mana keessaati amma dubbii diinqaa fi booroodhaati tanaan nu dhibe nu dhibde waraana nu barbaachisaa jettan nu barbaachisa garuu waraana Oromoo lama ka wal lolu hin barbaannu waraana Oromoo lama ka wal ta'ee diina nurraa waraanuu barbaannu. Na dhageessaniini daangaa adda addaa namni keenya maduu jira osoo waraana qabnu waraanni keenya biizii wal fixuu irratti gabaree keenya irraa waa ittisuu hin dandeenye. This is painful. Qaanya'uu qabna. This is painful. Laalaa dhabeetii miti jallaa keenya irraa waan hedduun beeka waan nama gaddisiisu. Ammoo araaramumaatu irra wayya jeetii yaadaan. Maaliifi obboleeyyan lama waliin mo'attu. Dhumarrattis tokko dhaqee wal'aansuudhaan yoo lafaan dha'e harkuma qabee ol kaasuu ta'a. Obboleeyyan lama wal lollaan maatiin bikka lamatti ba'eeti tokko tokko guutaa ba'ee maatiin dilli gosti dilli wal fixi malee wal mo'achuun ulfaataadha Oromoo. An warra biltiginnaatis hoggaan arge kanumaan itti hima warra obootis hoggaan arge kanumaan itti hima. Kanaafi wanti an jechu jiru waan isin jettan irraa addaa miti wanni an jechu jiru waniin achi argu balaa hamaadha fida kun nurratti. Kanaaf tabiraa marii jettaa ummata ka maaliif amantaa sanii wal qabatee immoo kalee isaas nagee jettee hidhamtee ammallee nagee jettee maal abdattee anoota akkan nabdadhu
rabbumaa fi uummataan abdadha ammas dhugaa nam mul'atturraa sodaadhee iftuu bandeebi jara mootummaa kana abdadha hin abdadha garuu isaaniifis bara agarree bara gaafatti wayi waan nusan hunda kakkaballeeti karan nayne likki galchine oofna jedha boo likki galchuun abbaa isa hayyeefu hin taane jenne hin taane isaaniifis hin taane oromoon likki galtu hin jirtu dargaggeessa kana isaaniitu dhiibee bosona galche namni dharraa qawwee qabatee bosona gala hin jiru namni badii hiraaree dhugaan isin hin jaalu taa'uu kutan ni hidhan hoggaa hidhaa ba'e jala deemanii ajjeesan namni hiraareetu isiniin ta'uu mootummaa isin jettan sanuu laaffisu jira har'aan waggaa 25 dura oromoodhaaf ka ta'u bitaas laalee misgaas laalee hunda oromoodhaaf ka ta'u biyyuma tana keessatti qoqqooybanii osoo aarruu biyya tana qoqqooybanii bikka irraa dhimmifteen irratti dibanii deemuutu wayyaa Itoophiyaa haayitii Oromoof sabaaf sablammootaa keessa kabajan Oromiyaa ummanni Oromoo ifii bulfatu Itoophiyaa ummanni Oromoo fi sabaaf sablammoonni hafan akka qoodmaa isaaniitti akka gumaata isaaniititti aangoos diinagdees irraa harkatan qe'ee irratti bulchan biyyammoo waliin bulchantu wayyaa jee anis buusee baasee biyya hedduu ilaalee Oromoodhaaf kanaatti ajeetiin amanee paartii kanan bakatu wanni warri amma gariin qubanuu qabu warri gaafa mararaa guddina akkana jedhu quba itti qabee ormatti isa galchee Oromoo keessaa isa dhiibee gantuu isaan jechaa ture 2018 waggaa biyya ummata Oromoo ittiin kijibnu nuyi ummata Oromoo ittiin kijibnu ittillee kijibnee hin beeynu Oromoo ka isinii ta'uu jennanu Oromiyaa irratti abbaa taatanii mootummaa isaanii isinii taatu filattanii sadarkaa Itoophiyaatti immoo akka lakkoofsa keessanitti akka gumaata keessanitti mootummaa waloo sabaaf sablammoota kaawwanii wajjin jaarrachuutu isinii irra wayyaa jennamu isin hin dirqisiifnu garuu immoo akka warra kaanitti Itoophiyaa malee jennee qawweedhaan isinitti gadi iyyamu maaliif Itoophiyaan humnaan turtu hin jirtu Itoophiyaan humnaan turtu hin jirtu Itoophiyaan garuu yoo waliin mari'atan biyya nama hundaafuu ta'uu dandeessu ni taati jennee daala laaftuudha laaftuu miti osoo laaftuu taate qabsoon jennuun daansii jennaan laaftuu miti kanaaf nuti kan itti amannu biyyiti tuni xiqqoo eeggadhaa jiran haadii gamtuu hogga jennu nama tokkotu naa bilbilee haadii gamtuu naan jee manaan an keessa jiru narra diiguu barbaada osoo goojjoo takka naan jaarin the government and the state mootummaan darbuun kuftee Haile Sillaaseen kufee warri kuunis adda baqa kenni mootummaan haa kuftu biitti kufnaan garuu ummataatu rakkoo guddaa keessa seena Liibiyaa fudhadhaa Gaadaafiin kutuu silaa rakkoon qabdu Gaadaafii kufifnatti Liibiyaa kuffisan Liibiyaan akkas tujjaara turte san arra sheeyxaanni addunyaa hundi achitti daansii taphata Siiriyaan biyya ajaa'ibaa turte qabsoo teenya waajjira qabna turte bara 1960moota keessa gaafa Haji Huseen suraafaa turan Sooriyaa keessaa waajjira qabna turte biyya jabduu nuufuu dahoo turte roorroo warri asadirraan gahe olaantummaa garee xiqqoo takkaata irratti uummanni fincile osoo ittiin qophaa'in bakka san waan buusan osoo qabaatin sheeyxanni bitaa margaa itti fiigeeti Siiriyaan nuti itti baqanne sun nu baqatanii karaa Finfinnee irra kadhattuu Siiriyaatiitu nama darararra na dhaggeeffadhaa laalaa teessan aariin teessan daran na keessa jirti
garuu state collapse kufaatiin biyya hin dogongorina sirriitti osoo itti qophaa'in yoo addaan babaafatu jennu saboonni biyya sanii walii galteen addaan ba'uun wayya wallollee keessattuu karaa amma biitiituun deemtuun wallollee deemnaan Tigraay dhalattuus hin jirtu reefu kanaan jeen hin jiraattu Oromiyaan dhalattuus hin jiraattu Amaarri kophaa ba'uus hin jiraattu adda facaaneeti wal waraansa laal civil war jijjiiramee jira dur sagaltamoota dura humna lamaa jira humna Ameerikaati jira humna Sooviyeetiitu lamaantu qawwee si kenna tokko mo'ateeti mootummaa qabataa mootummaan biitiitti gufti amma akkasii miti amma biyyoonni hedduu qaama hedduutti qawwee kennan lolli kun itti fufnaan isinitti nima sirrii dhaggeeffadha waan arku ta'e sana matarraa lolli kun itti fufnaan wal amma ka wal waraanu jiru humna 3 4 5 ta'a Itoophiyaa keessatti 15 ta'a matarraa maaliifi warri alaa gargaaru addatumaa heddummatuun biyya keessaayis local entrepreneurs kan jennuun ka'uu eegala jechuudha bara amma Siiriyaa keessa eenyu lolaan hin beekamu wal waraansa tokko tokko immoo anne tabiitii wajjin daaraa taatu san keessa seenna nuyi Oromiyaa jibbineetiif kana qabatamaan waan beeknanii wanni keessa seenna nu garuu Oromoo jaalanna waan saba keenyaa ta'u jaalanna isin harka dho'isisuudha jecha waan isin hin taane isinitti himu never waan ummata kana hin taane na jaaladhaa jee isinitti himu yoo barbaaddan na jibba malee tokkoffaa lolli kun itti fufuun qabu lammaffaa hunda caalaa gara itti deemnu mariidhaan deemuutu irra wayya jennee yaadna maaliifi arra hedduun hoogganni Oromoo ni kijiba isinitti hima waan ofiin amanne isin amansiisu isinitti himan warri hedduun walabummaa Oromiyaa jiru kun qabatamaan kasanitti cicce nagarre waan ani itti amanne isinitti himu waa'ee dongoraa warri akkas jedhu waa ajjeefamuu waa fannifamuu hin jennu akkas jedhus gargaara gara fuuldura deemnee rifarree murteessine homaa miti ammatti garuu nuti kan jennu inumaa'uu yeroo miti dhimma akka naasa'udha maaliifi lolli kun itti fufnaan lolli Tigraay kun deebi'ee kaanan lolli Oromiyaa keessaa kun saffisaan araaratti deemuu baannaan saboonni biyya sanii ummanni biyya sanii kasaaraa hama keessa seena ama kurnan irraatis lolli kun hin dhaabatu Siiriyaan qabsoodha nagaa san hoggaa dizaayin goonu biyyoota East Europe kanarratti hundeeffnee goone tokko dhaqee qaamaan hin arge biyyoota akka Sarbiyaa kana Boosniyaa kana keessaan deemee arge sana hundeeffnee kala revolution dizaayin goone Sambooda Arab Spring hoggaa dhufuus keessa turre qorachaa turre barreessaa turre ni rifanne biyyoonni faca'uu kanarra biiti teenya namni Itoophiyaan akka Siiriyaa taatu barbaadu ni jira bar biyya teenya ummata keenya bar dhagaa waan Itoophiyaa jaaniif baandiraa isii tana irraanfadha haasaa irra lammaffaa diigamuu isiitiif immoo Oromootu itti gaafatamuu ta'a jallaa keenyaatu gubbarra jira bar kana beekaa nuutu jallaa fi diriiraa keenya adda laala malee ormi walumarra nu laala walumarratti ka biyya saamu jiru obbidiyoo baalataraa ka jaamee arrabamu Oromoo isini garaami kanaafi kana ka jennu waliigalatti haalli amma biitii keenya keessa jiru haalli ummanni Oromoof sabaaf sablammoonni sun keessa jiran Oromoo qofaan dubbatiin asirratti hima ummanni akka gumuus kun isin bar hedduu daasporaa hedduu jirtan waccaniis dubbattaniis loltaniis hoogganas qabdan ka dhufee isinitti haasawu hawaasa qabdan ka isinirraa iyyu qeerroodha qabdan hanga fedhees taatu ka qawweenis taatu dhakaanis isinirraa falmu jiru
Sabaaf sablammii biyya san keessa jiru bar ka guyyuudhum ka namni irraa naasoyne ka nama iyyuuf hin qabne ummanni gumuuzama gurraacha kun gurraacha janiin isaa yaaman kun naaf baqqalaan dhayinii agarre magaalaa dachii fitirra magaalaa dhaquu hin danda'u magaalaa dhayinaan akka saree masgiida seentanitti seentetti ari'anii ajjeesan biyya teenya keessatti Oromoo if qofaa fi miti ollaa keenyaaf isaa yaadnu hiraar ummaatiin biyya san keessa seenaa jiru amma waan na boonsu keessaa tokko bara dabre kana keessatti ummanni keenya yeroo ummata Tigraay irra rakkoon son geessu bira dhaabbachuun keessan sirritu kaleessa hoggansi isaanii paartii isaanii akka nu godheettanii ummata hijaa akka hin taane agarsiiftan ummanni Oromoo ummata nama boonsu bara ummata nama boonsu gaafa fincila godhaa turre san gaafa mormiirra turre san sirna wayyaanaa irratti gaafa fincilu ummata Tigraay nama Tigraay tokko Oromiyaa keessatti hin tuyne ummata naamusa qabu ummata haayyoo beeku ummata sirnaa fi ummata adda baasee beeku Oromoon ummata haaloo hin baane waan wayyaanee duraan ga'e isin irraanfannu godaan isaa jira hin irraanfanne Oromoon kana dogongoruu qaban isaanis we did not forget garuu kalee roorroon nurra geesse kalee miidhamne ajjeefamne arra waggaa isaan ajjeefaman miidhaman ni dhalchine mootummaan jallaan Oromoo geggeessu kana barbaadde turte Oromoon garuu jallaa ibiitirra osoo hin ta'in dhugaarra gorte jechuudha bara kana itti boonuu qabda akka Oromootti itti boonuus qabda isinitti himu naannoo isaaniitti nageenyi hayxii yoo kan dhuftu taate shoora guddaa ka qabu ummata kana waan dubbattan irratti illee of eegaa akka aartan hin dubbatina maaliifi Oromoo afaantu hama malee garaan qulqullu kana qabatamaan reefu isinitti himee akkuma garaa keessanii akkuma garaan keessan laafa arrabas laaffifadhaa keessattuu warri biyya faranjii jirtan maaliif waan warra dippiloomaats ni beektanii anuu laaffifachuu baradhe akkatti suutaa isa gartanii laaffifadhaa xiqqoosi abdii qabdaa ka jettan abdiin qaba tokkoffaa ummata Oromootiin irraa abdii qaba wali wacuu kanaas hin jibbina wal ajjeesuun wali wacuu wayya ka wal lolluufis ka wal abaarruufis kaayyoo tana waan itti amannuuf waan garaanu nyaattuufi bara amma namoonni hedduun gana yaada kanaan dhufu lolu jiran hamtutti hin laaluwan it shows me how much I care ukkaan sun barbaadu galman dhaquutti wanni maayikii kennee dubbadhaaf irraa buqqaasaa jiruuf anis isin dhaga'uun fedha kanaan faallaa ta'uus akka isin dhaga'uun fedha passion wanni isin godhaa jirtan kun waan gaariidha wanni nan abdii qabuuf tokkorraa isin irraa hin abdii qabu Oromoorra keessa deemeetiin beeka Oromoon takka naqaanasiteen beektu mootummaan shimbirroo miti dhakaan hin kaaftan osoo nuun jedhan isin kaafna gaafa tokko ministeerallee hin baasu gaafa tokko jarasa wajjin osoo diriirii keessa jirru Oromoon biyya bulchuudhaaf qophii miti koo na dhiisiin jeen harreen teenyaa isin ol ni bulchitin jeen itti dhaabachuu ture jechuudha maaniin Oromoo irraa abdii qabu amma garuu garagalchaniiti waan tokko tokko nuun jechuudha laal ni mirkaane dhagaya Oromoo tokko isin irraa abdii qabu lammaffaa dhugaa keessanitti namna dhugaa ummata kanaatitti ummanni kun daangaa namaan dabarre daangaa namaan dabarre ooyiruu namaatti hin dabarre nama mana isaa dhufee ooyiruu isaa dhufee diinni irraa fuudhee kanneewu narraa kan hin jenneen dhugaa qaba ummanni kun wannummaa mootummaa amma jirtu sana kana daddaayisee addunyaa irratti akka jibbamtu godhe dhugaa Oromooti isinitti dhimane maaliif ummanni Oromoodha ummanni Oromoo isaanii amata 27 alagaa hojii ta'ee isaan cabse irra dabree fi hamaa koo hamataa koo jee carraa kannee fi ni boochisan
qalbii cabsan uummata kana. Qalbii caba Oromootitu salphina kanaan isaan ga'e. Waan biraatiin miti. Kanaaf dhugaa Oromootiin ni amana. Ani jara bilchiginnaatis, jara wabootis, warra jidduu kana jiruttis akkuma ilmaan Oromootitti ilaala. Akka obboleeyyan kiyyaatti ilaala. Obboleeyyan dilaan qaba nama gaafa asii dhaqeen argeetti jirani. Kan narra irra dhiyaatu, kan amalli irra tolu, kan waan hedduu ni jira. Garuu ilmaan abbaa tokko uumaa godhuu hin dandeenye. Kanaaf hamma danda'ametti isaanis dhugaa saba kanaa akka isaan qalafee lafaan isaan dhaye amananii ummata kana imimmaan irraa haquudhaaf badii ummata kana irratti hojjetan irraa deebi'uudhaaf tarkaanfii fudhachuu qabu. Nutis kan nu baasu wal fixuu osoo hin taane walii obsuudha jennee deemuudha nu baasa jennee ta'an danda'a. Galatoomaa. Gaafiin hin jiru. Sunni jira jechuun isaan qabnu gara badhaasa deemu bara badhaasa fi kana nama yaamu deema bara. Wanna isaanii fi intala abbaa mammaa isaanii jeesan. Hayya eenyu feenya? Hanyu qonnaa kanaaf eenyu feenya? Isaa kana dura inni haa gaafatu. Achi booda. Nanggaltu Jawar kana bira gaya beita soasin dowanu ijan argun kiya alhamdulillahi rabbil alamin akka kiyat Oromo baga gammadani ya isa ko famiti wa takalam bicaga argite gafi ezo feda Jawar awala gurufni arida tufni rakko ken ni macuf tufni imman itubufni dubbachu barbarneti umman ken akkamane rakkatan batagaran taban umman dina nuraga agas bishan le unte gari da gurrana daga inga ummata ke narratti bochaniti jechi argite lafi nama cabsa tigray robbaleyan kenna marrin ballesine hawal dabani tigray ka በቃም በኋላ ኦሮሞዎች ገብስ ናቸው ችግር የለም ተባለ ወሎ ማልታን ከኢሳኒ ከሰቲ ምን ወልቅ ቀበኔ ጉበኔ ዳኢማን ጉበኔ ኢልማን አርግተኒ ዱበርቲን አላዳልቴ ነመት ደጋ ማከመለ ነመዱ ኩምሳ ኦቦሌስ ከነ ማልተ ያሲ ኦቦሌስ ከነ ማልተ ያያን ማልጀ አማር የጀረከነ ወሊን ቱሪ በይታል ይሰቀጥጠኛል እኔ እንዱበዱ እንበይ ካውሮሞን እንበይተኒ እንኪጂበ እንበይተኒ ማልተ ነምልኩኒ አንን በጉሳ ኢሚን አንበኩ መነቱ ቦንደው ቡአ ቡሱ ደምነሲ መነቴ ነቱ ቦንደ ሲገላ ዋህዱ ጀደምነኑ ዋይ ሹፌራት ከናል ጀናኒ ጋፋ ቴሌቪዥን አላሉ argite dandeetti wa sibila tanawaan waqabuuf aboo shufeerri kunisi ka waa kennee fudhate moo dandeettiidhaan fudhate bakka san kan jedhu mataa kiyya naannesse beekta filannoon fudhate
nuti eenyutti hirmaate gaafa lammaan bakka gadhiise abdii godhanne baay'ee itti amanan jarri kun arganni bulchiisa ka argitee sablammi maraaf ta'u argannee jirra oromiyaan hin ijaaramti jennee yaadne wagguu akkana nu godhan argitee seenxii takka hin qabnu turre nu ammoo jechi kee marfee lallaaftuu isiiti beekta aarii sanarraa balleessite argitee tafakkara nama waraannaan dubbii nama dhowwiti baaburaan dhufuu miti beekta sila miilaan dhufee aarii san asitti haqqisuu barbaade waan inni jedherraa garuu dubbii na dhowga beekta hin qajeeffadha waa hedduu irraa dubbadha waan argitee addunyaa tanarra masamuuna televiziyoonaan deemu hin argaa baay'ee gadda gaafii hin gabaabsa jawaar kenna bakka garitti wayita waa dhaga'u argitee qabeenyi inni qabu fa'aa wayita dhaga'u hayi diinni maan nu godhe isii kenna ka kana nuun jedhu fayyama dhabne tanan dubbannu ambi nun dhaga'ini keessaa yaayaan fa'aa beekuun isanii qofa odoo hin ta'in nuuf gorsa warra argitanii waan akkasii san lafa kaa'aa ture nu waliin xaaraa ture alaabaa kaasee asitti kan nu dhiisaa jechaa turanii har'a maal ta'anii isin waliin haasan jechaa barbaadeeti galatooma. Ahmad, bata. Koy, ada. Ahmad, nama sawa berapa? Lotan komait. Yumtas. ሰላም አለይኩም እንኳን አላህ በሰላም አመጣ። አማርኛ ኦሮምኛ እንኳን ብዙ አልችልም፣ ያው ግማሽ ነን። ቶፊቅ እና ቶፊቅ እባላለሁ። እንኳን አይሰማም። እንደዚህ ላድርገው፣ ይሄኛውን ላድርገው፣ ይሄኛውን ኦኬ። ይኸውልህ አሁንስ እንግዲህ የመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ ወጥቼ የምናገረው። ስለምንወድ ነው የመጣ ነው። እንኳን አላህ አስፈታ። በኢትዮጵያ ውስጥ ታስሮ የተፈታ ሰው ያው ብዙ ስለሌለ እንኳን አላህ በሰላም አስፈታ። ሁለተኛ ጥያቄ ብዙ ጊዜ አሁን ስለ ጦርነቱ ስለምናምን እያወራን ነበረ እና ይህን ጦርነት በእኔ አስተሳሰብ እየተከሰተ ያለው የዘረኝነት ፖለቲካ ነው። ለምሳሌ እንዴት ብትለኝ አማራው አማራ ነኝ፣ ኦሮሞ ነኝ። በዛ ላይ ደግሞ የጥላቻ መንፈስ ለምሳሌ አማራ ገድሎሃል፣ ኦሮሞ እንዲያረገ፣ ትግሬ እንዲያረገ በሚለው ዙሪያ ላይ ትንሽ እኔ አሁን ለምሳሌ እናቴ ኦሮሞ ነች፣ አባቴ አማራ ነው። እናቴ ሰላሌና ወለጋ ነች። እኛ ደግሞ የአዲስ አበባ ልጆች ነን። አማርኛ ነው እንችለው። ያው እንግዲህ ስትወለድ እዚህ ዘር ልወለድ እዚህ አካባቢ ልወለድ ብለህ የምትለው ነገር የለም እና በእንደዚህ አይነት መልክ ያው እንትናለንና ኢቭን ይሄ ዘረኝነት ፖለቲካ ካልቆመ ይሄ ግጭት ሊቆም አይችልም። ለምሳሌ ብትለኝ 20 ዓመት እና 30 ዓመት የኖሩ የኔ ቤተሰቦች ከወለጋ በምንም አይነት ዙሪያ ተባረው ወጥተዋል አማራ ስለሆኑ። አሁን እኔ አማራን ደግፌ አይደለም እዚህ ለማውራት የፈለኩት፣ ግን አንዳንድ ጊዜ ደካማ ጎኖችንም መናገር መቻል አለብን፣ ድጋፍንም ብቻ ሳይሆን ማለት ነው። ሁለተኛ አንድ ሰው
ለምሳሌ በውጭ ሀገርም ደረጃ ብታዩት ሁላችሁም ውጭ ሀገር ነው እንግዲህ ከውጭ ሀገር ነው ወደ ኢትዮጵያ ነው ሁልጊዜ ፖለቲከኞች የሚገቡት እና እነዛ ሰዎች ናቸው ሞር ወደ ጦርነት ወደ መጥፎነት ወደ ምናምን የሚያደርጉት ልክ ውጭ ሀገር ኖሮ እንደማያውቁ ሰዎች ህዝብና ህዝብ እንደሚያስጨርሱ ምን እንደሚሉ ለምሳሌ እዚህ ሀገር ስዊድን ሀገር ኖረው እስከዛሬ ድረስ ቋንቋውን የማይችሉ ግን የሚኖሩ ሰዎች አሉ አክሴፕት አድርገው እንደ ሰው እንደ ማንነታቸው እኔ እናቴ ያው ለምሳሌ ከብዙ ነን በብዙ ቤተሰብ ነን የኔ ወንድም በአባቴ በኩል ሙሉ አማራ ነው ግን ኦሮሞ ነኝ ብሎ ነው የሚያምነው እንግሊዝ ሀገር ነው የሚኖረው ለምን ኦሮሞነትን ያስተማሩት በኃይል ወይ በምናምን ሳይሆን በጥሩ ሰዎች ነው በጥሩ አካሄድ ነው እና አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ሰዎች እኔ ላንተ ጥያቄ ወደ ዋናው ሲሄድልህ ወደ ጥያቄ ልምጣና ይቅርታና ልዩ ኃይል ለምሳሌ አለ የአማራ ልዩ ኃይል የኦሮሞ ልዩ ኃይል የምናምን ልዩ ኃይል አለ ሁሉ ጊዜ ሰው ልጅ ነንና ባለስልጣኖች ስንባል ያኛውም ሲያጠነክር ይሄም ሲያጠነክር ዘረኝነቱ አይመጣም ወይ ያ ዘረኝነት ደግሞ እየባሰ አልሄደም ወይ እየጠነከረ አልሄደም ወይ ሁለተኛ ደግሞ አዲስ አበባን ነን እና አሁን ወደ ለመናገር አሁን የዛሬ 2 ወር 3 ወር ነው ደርሼ የመጣሁት ነው 8 ወር አካባቢ እና አሳጥሯል ያው ሞር ጥያቄውን እንትን ማለት ነው እና አንተ ከዚህ በፊት አማራ ክልል ጋር ሄደ በደንብ ካልያዝናቸው ሾጥ ካላረ ያ አሁን ህዋትን ስንቃወመው የነበረው አካሄድ አሁንም ዘሴንቲንግ ተደርቦ እየመጣ ነው አሁን ለምሳሌ እኔ ኦሮሞ ልጅ ነኝ ምንም አንተ ልትለኝ አትችልም እኔ እንዳብዬ ወጥቼ ኦሮሞ ነኝ ልል አልችልም እኔ ቤተሰቦቼ ኦሮሞ ነኝ ካሉ ኦሮሞ ነኝ አይደል የሁለት እንትን ነን እና ቋንቋውን ስለማንችል ብቻ ብዙ ጊዜ ዳውን ያደርጉናል ያ ደግሞ የዘረኝነት ቋንቋ ሃይማኖታችንንስ አይበትነውም ወይ እንደ እስላም አላህ ዘረኝነት ጥንብ ነው ብሎ የለ ወይ አንተ እንደ እስላምም በዛው ላይ ብትመልሰው ዘረኝነት ጥንብ ነው አላህ ዘረኝነትን ቢፈቅደው ኖሮ ለምን እንደዛ አለን እና አላህ አለም እና ይቅርታ ተናግሬ ስለማላቅ ነው ባይዘው ወይ ለማንም ካገኘው ሰላም በልን እንወደዋለን ይቅርታ የሀገራቸው ህግ ነው እንግዲህ የተነሱ ጥያቄዎች ዘረኝነት የሚለው ቃል ኢትዮጵያን አይገልጽም ኢትዮጵያ ውስጥ ሁላችንም አንድ ዘር ነን መቼም ነጭ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ we are the same race ዘር ማለት ሬስ ማለት ነው ስለዚህ ዘር የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ብሔር ነው ያለው ብሔረተኝነት ካልከው እሱን ልመልስ ይችላል በብሔር ይስተካከል አማራ ብሔር ነው ኦሮሞ ብሔር ነው እንጂ ዘር አይደለም ስለዚህ በዛ ይስተካከል ያው እኔን የመኒ ነው ብለህ እንደሚባለው በዛ ጋር ተስተካከል ምንድነው ብሔረተኝነትን የፈጠረው ብሔር ቀድሞ ተፈጥሯዊ ቢሆንም ብሔረተኝነትን የፈጠረው ጭቆና ነው መድሎ ነው ስለዚህ በብሔር የሚመጡ ችግሮችን ለመፍታት ከተፈለገ መፍትሄው ብሔርን ለማጥፋት ብሔረኝነትን ለማጥፋት ሳይሆን የብሔረኝነትን መንስኤ መፍታት ነው የወላይታን እንውሰድ አሁን ወንድም በዚህ ጋር አለ የወላይታ ብሔረኝነት በጣም ጠንክሮ መጥቷል አሁን ባለፉት ጥቂት ዓመታት ከድሮ የበለጠ ምክንያቱም የራሳቸውን ክልል ፈለጉ ክልል ሲፈልጉ ግድያና እስር መጣባቸው ወላይተኝነት እየጠነከረ መጣ ሴም ፎር ሲዳማ ስለዚህ የሚያዋጣው ፍትህ ለእኩልነት መታገል ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር እየፈጠረ የመጣው ባለፉት 2 ዓመታትም ያየነው ከዛ ቤትም ያየነው መንስኤን ትቶ ሲምፕተሙን ትሪት ለማድረግ የሚካሄድበት ሂደት ነው ዋናው እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት ረጅም አተታ ያስፈልገዋል ዋናው በመጨፍለቅ በማፈን ጥላቻን ካበዛን እንጂ መራራቅን ካበዛን እንጂ ልንፈታው አንችልም
ስለዚህ ጦርነት እናስቁም፣ እንደራደር፣ እንነጋገር። እማንቻቻል ከሆነ እንፋታ፣ እንለያይ። ግን የምንቻቻል ነው የሚመስለኝ እኔ ከተደራደር የምንቻቻል ነው የሚመስለኝ። ምክንያቱም በጦርነት ልንፋታም አንችልም፣ በጦርነት አብረንም ልንኖር አንችልም፣ ልንፋታም አንችልም። የሚሻለው ለኔ መደራደር ነው ብዬ ነው። ኦቦሌሲ የካቺ ነጋ ከሰቱ ቢኑፊ አማሪ ሴና ፎከታ ሆገኖኒ አመድሮ ጎደኒ gadoodha jira kana amanuun barbaachisaadha. Dhiiroo gadoo tana teenyee mari'anneeti madaa kana fayyifnamoo wanni Oromoof Amaarii murteessuu qabu hoogganni. Moo wallolleeti daran godaanisa sanirraa godaanisa dabalaa deemu. Ifin kijibina dubbiin Amaaraaf Oromoo akka laalan kanatti nikaa addaan biintanii samaanee addaan biintanii waan baatuun. Kanaaf isaan dubbata isaan keessaa abalu dubbateef waan akkasii deebiin kennina. Maaliifi laafina amma jiruun rakkoo biyya kana keessa jiruun lolli Amaaraaf Oromoo eegallaan murruqii hama uummata lachuu irratti dhufe. Kanaaf obsuudhaaf barbaachisa jara kana. Obsuudhaaf barbaachisa. Aaree jedhanii yoo keessaa luqqisan maal ta'a? Ni dhaaba. Ibidda irratti beenziloo fannisan yoo itti raphan daran gubata. Naagala laalaan keessan naagala itti yaadnee itti ilaallee wanni nama baasu akka aarresaniin haaloo bahuudhaaf deemu osoo hin taane dubbi qabbaneessuu wayya jennee murteessine jiran. Yoo dandeenye itti nuu baati yoo hin dandeenye immoo gara rabbi baasetti habaasu jenneetti jirra. Borosoo irratti warra hafee wal agarraa uummata Siwiidin hedduu galatoomaa hedduu isin jaalannaa. Hawaasa keessan cimsadha. Hawaasa jaaraa hawaasa jaaranii immoo dhiisuun gahaa miti. Suphuudha barbaachisa. Hoggan hawaasaa qofa irratti ilaalina hawaasa keessan cimsaa maaliifi hawaasa yoon qabaatiin anis wanni dhufuuf hin jiru namni biraas wanni dhufuuf hin jiru mootummaan turis waan isin dhageessuuf hin jirtu. Kanaaf hawaasa keessan cimsaan jaa hedduu galatoomaa hedduun isin jaaladhaa nagaan naa bula. ጥያቄዎች በዚህ ላይ ቆሙ አይደረግልም። ያልተነሳ ጥያቄ ያለ አይመስለኝም። ወይ በጽሁፍ ቢያደርሱ እንጫወታለን በኋላ ና ኦኬ Ifan wajjin yeroon keenyas deemu jira amma sa'aatii hedduun qabnu sagantaa nama itti aanu namoonni hedduun kennaa